Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiya mafajaa nabiyyaa biyyaa khottaamii tokkummaan wayyaa. Tokkoha taanu muslimni tokkummaa yoo gamtoomanii galma geenya mafajaa nabiyyaa biyyaa gargar taanii abbolee wantiya mafajaa. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. My respected elders and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabajamtoota hangaftoota khiyya fi jaalatamtoota obboleeyyan khiyya isin hundaa'u nagee islaamummaatiin isin simadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nageenyi rahmanni fi barakaan rabbi isinirraa haa jiraatu. Mata dureen haasawaa keenya galgala irraa tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasawni kun haasawaa akkaan barbaachisaa khaaddaatii fi haasawaa nama duchisiisu takkaa'uu nama kakaasu. Wanti barbaachisaa ta'eef ummata muslimaa jidduu tokkummaan akka hin jirre irratti muslima hunda bira garaagarummaan waan hin jirreef jecha mata duree akkaan barbaachisu ta'e. Wanti mata duree addaa ta'eefis akkuma irra hedduun keessanuu beeytanitti haasawni kiyya irra hedduun da'awaa irratti xiyyeeffata. Jechuun warroota musliman tahin irratti xiyyeeffata. Akkasumas muslimoota irratti illee ni xiyyeeffata. Yeroo hedduu an haasawaa gosa lamaan kan gosti takka amantii wal cinaa qabanii walitti ilaaluu takkaa'u comparative religion, fakkeenyaaf wal fakkeenya islaamummaa fi hinduizimii, wal fakkeenya islaamummaa fi kiristaanummaa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban hinduu keessatti, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kitaaban amantii addunyaa garagaraa keessatti Iyesus gooftaadha, Iyesus nageenyirraa jiraatu fannifamee jira waan jedhuu fi haasawaa hedduu waan akkanaa kanarratti xiyyeeffadha. Haasawni akkanaa kanneen xiyyeeffannaan isaanii kaduraa namoota musliman tahin irratti ta'us waa'ee islaamummaa irraa beekumsa isaaniif kennuu fi beekumsa amantiilee adda addaa wal bira qabanii ilaaluu ka isaaniif kennu ta'us namoonni muslimaatilleen akka warra musliman tahin irratti daawaa godhaniif hedduudhee isaan fayyadee jira. Kanaafuu jaralachuutii fi jechuudha. Mata dureen amantii wal cinaa qabanii ilaaluu kun jaralachuu irratti xiyyeeffata. Warra musliman tahiniif waa'ee islaamummaa irraa beekumsa kennaa fi warra muslimaatiif ammoo akkaataa amantiilee wal bira qabaa daawaatti godhan irratti beekumsa kennaaf jechuudha. Haasawni kiyya gosti biraa kaniinan kannu ammaas dhimmoota wayitawaa irratti yookiin haala yeroo irratti hundaa'a. Kan akka miidiyaan islaamummaa irratti duuluufaa irratti xiyyeeffata. Fakkeenyaaf islaamummaa keessatti dhimma mirga dubartootaa takkaahuu gariin namaa yeroon ammaa tun yeroo saayinsii fi teeknooloojii waan taateef islaamummaa yeroon sii dabartee jirti yookiin dulloomte jaanii yaadan. Tanaafis barumsa mata duree quraanaa fi saayinsii ammayyaa jiru irratti hin khanna. Haasawni kiyya lammaffaa kunis warra lachuutu xiyyeeffannaa keessa galcha. Jechuun muslimoonni waa'ee mirga dubartootaa islaamummaa keessatti ni baran, waa'ee fayyaa, waa'ee saayinsii fi amantii islaamaatis akka beekan isaan gargaara jechuudha. Akkasumatti illee ammaas islaamummaan amantii saayinsaawaa akka taate qabxiiwwan gaggaarii hedduu fi haqa amantiidhaan hubatan. Walumaa galatti muslimoonninis barnoota irraa argatan jechuudha. Hanga har'aatti haasawniin nam muslimoota qofaaf jee qophaatti qopheessee dhiyeesse akkaan xiqqaadha. Inumaatu hin jiru jechuu dandeenya. Fakkeenyaaf mata duree quraanni hubannoo wajjin dubbifamuu qaba jedhu irratti namoonni gariin quraana hubachuun barbaachisaa miti waan ja'aniifiin mata duree akkanaa kanarratti xiyyeeffadhe. Ammaas mata duree da'awaa moo diigamiinsa jedhu irrattis barumsa kanneetiin jira. Haasawni kanneen lameenuu haala adda ta'een muslimoota qofaaf qophaa'a. Namoota musliman ta'in fayyadus xiyyeeffannaan isaa guddaan garuu warra muslimaati. Mata duree yookiin haasawni irraa kunis wanti haasawa addaati jaamee qophaa'eefis warra muslimaatiif waan ta'eef warri musliman ta'in illeen tarii irraa fayyadamuu danda'an. Garuu xiyyeeffannaan ijoo muslimootaaf tokkummaa ummata muslimaa ja'a. Haasawni kiyya kaarraa nama juchisiisa.
takkaa'uu nama kakaasa yookiin miira namaa tuttuqa jeetiin jira. Sababni isaa haasoo kiyya muslima qofaa ka duraaniitiin adda. Haasoo duraanii keessatti islaamota keessaa namoota muraasa qofaatu quraanni hubannoo waliin dubbifamuun qabu ja'a. Irra hedduun namaa hubannoo waliin dubbifamuu qaba ja'an. Akkasuma ammaas musliimoonni muraasni daawaan godhamuun qabdu ja'an. Irra hedduun isaanii daawaan godhamuu qabdii ja'anii amanan. Garuu mata dureen kun kan tokkummaa ummata muslimaa jiru kun nama duchisiisa takkaa'uu nama tuttuqa. Hunda keenyaa nu hirmaachisa. Muslima gosa hundaa'uu if keessatti hammata yookiin irratti xiyyeeffata. Tanaafin nama tuttuqa takkaa'uu nama kakaasa jee. Kanaafuu hundi keessanuu waan nan dubbadhu kanarratti qabxiileen an kaasu cufaa'uu qalbiin akka dhaggeeffataniin isin gaafadha. Inshaallah. Gama tokkoon beekumsa dansaa isinii kannaa gama biraatiinis waa'ee islaamummaa irratti qabxii sirrii ta'e isin garsiisa. Inshaallah. Tanaafuu yaabuu haasoo kiyya kanaaf xiyyeeffannaa guddaa akka kennitaniin isin gaafadha. Haasoo kiyya tokkummaa ummata muslimaa jiru kana keessatti roga jiran guututti fi furmaata hunda ibsuu hin danda'u. Garuu qabxiilee ijoo ta'an ibsuudhaaf ni yaala. Sababaan duraa ummata muslimaa tokkummaa dhorke jiraachuu firqaaleeti yookiin gareeleen garagaraa jiraachuudha. Akkasumas haasawoota adda addaa ummata muslimaa jidduu jiru. Mazhaba jechuu dandeessa, yoo feete maslaq jechuu dandeessa, akkasumas musallaah jechuullee dandeessa. Kanaaf sababaan guddaa waliigaltee dhabneef waan gareelee yookiin firqaaleen hedduun jiraniif. Akkasumas haasoo nama addamuun muru hedduu akka mazhabaa, maslaqii fi musallaah jaamanfaatu tokkummaa nu dhorke. Inshaallah hangaan dandeetti anis qabxiilee tanneen irratti xiyyeeffadhee ibsuudhaaf yaaliin godha. Yoo yeroon nu fayyamte qabxiiwwan biraatis ilaaluuf ni yaalla inshaallah. Haasawni xiyyeerra guddaan isaa akka gaafii fi deebisaatti dhiyaata. Kan yeroo hedduu irra hedduun keenya jireenyuma keenya ka guyya guyyaa keessatti wal gaafachaa oollu jechuudha. Tanaafuu yeroon anasii gaafii takka kaasu namni hundinuu gaafii saniif gaafachuudhaan deebisaasiitis ifumaaf fi xannuu qaba. Haala kanaan namni cuftinuu bikkatam yookiin eeysaa akka jiruuf beekuu danda'a. Akkuma isinuu beektan nama daawaa godhuuf akka kiyyatti furtuun ijoon quraana keessaa suuraa Aala Imraan ayata 64 irratti argamti. Ayaanninis akkana ja'a. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. يا ورا كتابا غرجة نوفي إسن جدو التلي والكتاب تخوتا نوفي إسنيس أكرب بملي وان براهن جبر إساتي وان براه كان ديسن غرين كينياس غري خينا ربنا التي جبرما كان قرن نجين yoo isaan didanii kanarraa garagalan akka nuti muslima taane ragaa bahaa ja'an warra fedhii isaanii rabbiif subhaanahu wa ta'aalaa kan akkumaan tana dura haasoo kiyya hedduu keessa dubbadhutti ayaanni quraana keessa gara jechanuuf isin jidduutti illee walqixaa khootaa jiru kun qaceelatti yookiin suduudaan ka warra alul kitaab laallatu ta'us keessattuu ummata yahudaatii fi kiristaana irratti xiyyeeffatus namoota musliman ta'in hundaa'uun ilaallata jechuudha. Hinduu ta'us, budistii ta'us yookiin nama amantii jeen qabu ta'us gara jechanuuf isin jidduutti illee walqixaatti khootaa jeen jechuu. Yaaduma kana yoo xiqqoo achi fageessinee ilaalle ummata muslimaatiif illee ta'uu ni danda'a. Yeroo nuti musliimoonni garaagarummaa qabnu kanatti wanti dansaan nuti godhuu qabnu gara dubbiinuu fi isin jidduutti illee walqixaatti dhufuudha. Ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum. Tanaafuu akka kiyyatti ayaanni kun ummata muslimaatiifis ni ta'a. Akkasumas islaaha godhuudhaaf jechuun muslimoota sirreessuudhaaf akka isaan karaa sirrii qabatan godha. Akkanumatti amma nama muslimaa tokko kitaabni dhugaa fi haqaa kami jettee osoo gaafatte amantii islaamaa keessatti kitaabni madda beekumsaa ta'e isa kami jettee osoo gaafatte mee isin keessaa namni tilmaamu ni jira? Qur'aan. Qur'aana maasha Allah. Tanaaf badhaasni harkattanillee hin jiru. Gaaffii salphaadha deebisaanis salphaadha. Namni waan kanarratti wal dhabu tokko illee hin jiru. Tarii namni tokko muslima gaarii ta'uu dhabuu danda'a. Yookiin muslima amantii isaa sirriitti hin hordofne ta'uu danda'a. Garuu kitaabni gaariin, kitaabni haqaatii fi dhugaa amantii islaamaa keessatti maddi beekumsaa kitaaba kami jettee osoo gaafatte deebisaansaa quraana kan jiru ta'a. Maasha Allah wanti isa caalu tokko illee hin jiru. Gaaffiin itti aantu quraanatti aanee hoo maddi beekumsaa kitaaba kami? Hadiisa. Maasha Allah. Kanarrattis garaagarummaan hin jirtu. Hadiisa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ta'uu irrattis namni wal dhabu tokko illee hin jiru. Yoo feete sunnaa jettee yaamuu dandeessa, yoo feetes hadiisa jettee yaamuu dandeessa. Wal dhabbiin hin jirtu namni hundinuu waliif gala. Nama muslimaa khabifa yookiin gosa fedhellee ta'us maddi jalqabaa quraana akka ta'ee fi lammaffaa hadiisa akka ta'e irratti waliif gala. Amma akkuma nuti hundi keenyaa hubeenutti hadiisota gosa adda addaatiitu jira.
hadisni gariin hadisa sahih jabaa qulqulluu dhugaati hadisni gariin ammoo hadisa daciif jechuun hadisa dadhabaadha gariin isaanii ammaas mawduu'a hadisota mala baasuun uumaman duba muslimni hadisa kam jala deemuu yookiin hordofuu qabaa hadisa sahih maasha Allah gaafii sadii deebisaan isaaniitis takkuma waluma fakkaatti namuma muslimaa kamiyyuu osoo gaafatte miseensa firqaa fadheetis ta'u deebiinsaa tanumaa wal fakkaatti jechuudha maddi jalqabaa kaduraa qur'aana kalaama rabbiiti jecha rabbii maddi lamadaatis dubbii rasuulaati sallallahu alayhi wasallam hadiisa oduu nabirraa odeeffamte sadaffaan ammoo hadiisa keessaa wanti nuti jala deemuu qabnu yookiin hordofuu qabnu maali hadiisa sahihaati ilaalchi biraa tokkolleen kaafeen jiru ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum gara jecha nuuf isin jidduutti illee walqixaatti koottaa deebiiwwan sadeen tanarratti hundaa'uudhaan gara fuulduraatti tarkaanfanna garuu muslima tokko inni maal akka ta'e yookiin ammoo hordofaa mazhaba kamii akka ta'e osoo hin gaafadhe musliimoonni biyya hindii hedduun isaanii nuti hanafiidha ja'an gariin isaanii nuti shaafi'iidha jechuu danda'an biyya hindiitirraa ala bahee yoon gaafuma tana nama biyya biraa gaafadhe hanafii fi shaafi'i malatti deebisaa hambalii joo arkachuu hin danda'a takkaahu gariin ani maalikiidha jechuu danda'a garuu biyya hindii keessatti musliimoonni irra guddaan isaanii hanafii ja'aniif yaaman gariinis shaafi'i ja'aniif yaaman khabiraatis ni jiran garuu isaan gurguddaan garee lamaan kana gaafii biraatiin gaafadhe obboleessoo maaliif hanafii taate maaliif shaafi'i ta'uu dhabde jee osoon gaafadhe deebii beekamtuu nan arkadhu sababa abbaan kiyyaa fi haati tiyyaa hanafii ta'aniifin anis hanafii ta'ee ja'a tana boodaanis yoo abbaan kee shaafi'i ta'e hoo jee osoon gaafadhees inninis maal naan ja'a laal obboleessa kiyya zaakir abbaan kiyya osoo shaafi'i ta'e silaanis shaafi'iin taha jeenaaf deebise deebisaan gabaabduun tanuma jee anis hayyee baay'ee gaariidhaan jeen hanga bakka tanaatitti eegaa fi gabaabduu fi laaftuudha hay osoo maatiin kee muslima ta'uu baatanii hoo ati hoo maal taata jee gaafannaan bakka kanatti yeroo dheertuuf ni callise calje agartee ammaati waan haadhaa fi abbaan kee hanafii ta'aniif atis hanafii taate osoo haadhaa fi abbaan kee shaafi'i ta'aniis silaatis shaafi'i taata waanuma tahaati yookiin waanuma malu loojika sirriiti yoo maatiin kee musliman ta'in hoo bakka tanatti saa dheertuuf ni callise obboleessoo maaliif naaf hin deebisne ogguun joon sagalee laaftuu takkaan tarii anis muslima ta'uu dhabuun mala jeenaaf deebise anis hayyee gaariidhaan jeen hayyee gaariidha amma osoo umriin tee 30 yookiin 40 taatee sababni ati muslima ta'uu dhabdee fi hinduu takkaahuu kiristaana takkaahuu yahudaa yookiin jeeni ta'uu dandeessa wanti niin islaama ta'uu dhabeef waan haadhaa fi abbaan kiyya musliman tahiniif jecha jettee osoo rabbiif deebiste rabbiin waan kana siif ni dhiisaa ammaas yeroo dheertuuf ni callise deebisaa naaf hin kennine anis hayyee yoo deebisaan ta'e hajjettu taate warroota musliman tahin kan dachii tanarratti argaman cufaafuu dhiifamaatu godhamaaf ka'a sababni isaa haadhaa fi abbaan isaanii waan musliman tahiniif jennaan ammaas saa dheertuuf calje kana booda xiqqoo turee eegatti yaade booda yoo rabbiin hidaayaa naaf kenne muslimaan tahanaan jee anis hayyee gaariidha yoo rabbiin hidaayaa siif kenne dhugaadha muslima ni taata garuu rabbiin quraana keessatti suuratul ankabuut ayata 69 irratti akkana ja'a walladhiina jaahaduu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'al muhsiniin ja'a warra karaa keenya keessatti qabsaa'an karaa keenya isaan qajeelchina dhugumatti rabbii warra toltu hojjetan waliin jira ja'a nama karaa rabbii irratti jihaada godhuuf rabbiin onnee isaanii banaaf kanaaf ulaagaan duraa ati karaa isaarratti jajjabaachuudha yoo ati kajabaattu taate rabbiin karaa sirrii siif adda baasa jechuudha huwaadaa rabbiiti yoo karaa isaarratti qabsooyte rabbiin karaa isaa siif bana ulaagaan jirtu tana akkuma khaleessaa fi guyyoota dabran muraasa dura agarretti namoonni hedduun nat dhufanii ani maatii musliman tahin keessattiin dhaladhee badiin tiyya maali jaanii na gaafachaa turan anis wayitaan deebisaa kannuuf irra hedduun keessan khaleessanii jirtan na fakkaata deebisaan tiyya yoo amma islaamummaa qeebalte badiin teeta dur cufti siif dhiifamti kanaafuu ammaas carraa ni qabda jeetiin ibsaafii ture yeroo ammaa namoonni musliman tahin hedduun islaamummaa qeebalaa jiran kanaafuu ulaagaan duraa ati carraaqachuudha yeroo warra musliman tahinitti haqa arkuuf jecha carraaquu qabdan jettee hogguutti himtu kana namnummaan musliman tahin san isinit dhufee ati maaliif muslima taate jee yoo isin gaafate waan haadhaa fi abbaan kiyya muslima tahaniif jettee deebistaaf inninis duba ati tattaafattee jirtaa dhugaa jirtu arkuudhaaf carraaqii gootee jirtaa jee yoo si gaafate hoo maal jettaan tanaafuu islaamummaa barachuun nama hundarratti dirqama quraanaa fi hadiisa barachuudha kun dirqama warra kiristaanaatiif tattaafachuun dirqama yoo taate warra muslimaa irratti haqa barbaaduuf carraaquun dirqama taati achi boodaanis alhamdulillah
haadhaa fi abbaan kee muslima maashaallah Hanafi fi Shaafiinis miseensuma muslimaati hayyee anis maatiin kiyyaas muslima alhamdulillah tanaafuu nutis muslima taane badhaasa rabbiiti jechuu alhamdulillah itti aansuudhaanis gaafii biraatiin gaafadhe obboleessu akkaati jettetti ati Hanafiidha lameen irraa kamtu irra gaariidha Hanafiidha moo Shaafiitu irra bareeda akkuma gaafii duraaniitti gaafadhe isa kamtu irra gaarii Hanafi moo Shaafiiidha. That's the next question. Which is better, Hanafi or Shafi? Most of these group of Muslims, they will give the reply, क्या चारों मुसल्ले बरहक है. All the four schools of thought are on the truth. That is a common reply. That all the four schools of thought, Hanafi, Malaki, Shafi, Hanbali. Muslimoonni as keessa jiran hedduun mazhaboonni hundi karaa sirriirra jiran jaanii deebisaa kannan. Deebisaa waliigalaatis kanuma. Mazhaboonni cufti Hanafiinis, Malikiinis, Shaafi'iinis, Hanbaliinis isaan hundinuu karaa qaarra jiran. Isaan cufti sirriidha. Namni tokko tokko Hanafiitu sirriidha jechuu danda'a. Gariinis Shaafi'iitu sirriidha jechuu danda'an. Garuu Musliimoonni irra hedduun mazhaboonni afranuu karaa sirriirra jiran jaanii fudhatan. Itti aansuunis gaafii salphaa takkaan gaafadhe. Gaafilee tanneen namni hundinuu ni beekan. Waa gaafii jajjabduu miti. Amma gaafiin itti aansuun gaafadhu obboleessoo akka musallaa keetiititti, akka maslaqa keetiititti, akka mazhaba keetiititti, akka musallaa Hanafiititti namni tokko osoo wudu'a qabu danutti yookiin akka tasaatti yoo dubartii tuqe yookiin dubartiin isa tuyte wuduun isaa ni caba moo hin cabu. Deebii warri Hanafii nuuf deebisuus akka mazhaba Hanafiititti wuduun isaa hin cabu kajoodha. Anis hayyee gaariidha. Mee gara gaafii itti aantutti haa dabarru hin jeen. Akka mazhaba Shaafi'iititti yookiin akka musallaa Shaafi'iititti hoo osoo dhiirri tokko akka tasaatti dubartii harkaan tuqe yookiin dubartiin isa tuyte osoo inni wudu'a qabu wuduun isaa ni caba moo hin cabu. Deebisaan maal taha? Hundi keessanuu ni beektan. Gaafii salphaa deebisaan siitis laaftuudha. Wuduuni nama sanii ni caba. Waan ulfaataa miti. Gaafileen hanga ammaa wal gaafachaa turre hundinuu sasalphoodha. Akka mazhaba Shaafi'iititti wuduuni ni caba. Gaafiin tiyyatatti aantu sakkaan laaftuudha. Obboleessa xiyya kabajamaa ilaalchi kun lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii jeetiin gaafadhe. Yaada muslimni tokko akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe wuduun isaa ni caba jedhuu fi muslimni biraa immoo akka tasaatti yoo dubartii harkaan tuqe wuduun isaa hin cabu jedhu. Yaadonni kun lameen yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii yookiin bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii. Ani eenyuutu sirriidha jee gaafachuutti hin jiru. Ka sirrii ta'e adda baafachuudhaaf beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qabaachuun dirqama. Gaafiin tiyya laaftuudha. Yaadni kun lameenuu bakka takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakkii sirrii ta'uu hin danda'an. Gaafii salphaadha deebisaanis laaftuudha. Deebisaa tanaafis badhaasni hin barbaachisu. Fakkeenyaaf gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiisa. Barsiisaan biraa tokko ammaas lama ida'uu lamaa shan taha jee yoo barsiise isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Yes. Eeyyeen. Namni waa'ee herregaa irraa waan takka illee hin beekne sirriidha jechuu danda'a. Obboleessa xiyyaa wajjin waliif galla. Namni waa'ee herregaa homaa hin beekne jechuu danda'a. Garuu namni hundi waa'ee herregaa beekuu fi barumsa kutaa afraffaa dabree jiru hundi lakkii akkasii miti jaanii deebisan. Sababni isaa namuu lama ida'uu lamaa afur akka ta'e waan beekaniif jecha. Tanaafuu gaafii barsiisaan tokko lama ida'uu lamaa shan taha jee barsiisee fi kan lama ida'uu lamaa shanii miti jee barsiise isaan lameenuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii sirrii hin tahan kajuuta. Salphaadha. Laafaadha hanganuma. Isin hundinuu kutaa afraffaa akka dabartanii jirtan abdiin qaba. Garuu yoon amma gaafii xiqqoo ulfaatu takka isin gaafadhe fakkeenyaaf 375 baay'isuu 625 walqixani taha miliyoona 1,525 taha yoo jee barsiisaan tokko. Barsiisaan biraatis 375 baay'isuu 625 miliyoona 1,525 wajji walqixa hin ta'u yoo jee isaan lameenuu sirrii ta'uu ni danda'anii? Lakkii ta'uu hin danda'an. Deebisaa kana argachuudhaaf dirqama nama herregaa ta'uun isin hin barbaachisu. Isaan lameen keessaa kamtu sirriidha jee yoon isin gaafadhe hoggus deebisaa argachuudhaaf jecha kaalkuleetara dhoytanii baay'isuu qabdan. Osoo nama herrega hin beekne illee taatanii loojikiidhaanuu yookiin yaadumaanuu tokko miliyoona takkaa fi 525 jee kaan ammoo miliyoona takkaa fi 525 hin ta'u yoo jee
osoo kaalkuleetaran qabaanneehu isaan lameenuu bakka takkatti sirrii akkan ta'e ni beektan. Barsiisaa sirrii ta'e beekuudhaaf kaalkuleetara fuunee tuttuinee eegee herreynee deebii sirrii harkannee booda barsiisaa duraatiitu sirriidha yookiin ammoo barsiisaa lamadaatu sirriidha jechuu dandeenya. Waliigallee namoonni hordofaa jirtaniimi? Maasha Allah. Haaluma wal fakkaatuun mazhaaba kamtu sirriidha jechuudhaaf yookiin Hanafi moo Shaafi'iitu sirriidha. Isaan lachuu yeroo takkatti sirrii ta'uu ni danda'anii gaafii jettuuf deebisaan lakkii miti kanjuuta. Garuu mazhaaba kamtu irra sirriidha gaafii jettuuf deebisaan maali? Deebisaan tanuma akka duraan dubbanneeti. Jechuun karaa maddeen dhugaa ka sirriitti deebi'uu qabna. Maddeen dhugaa keessaa ka duraa Qura'aana, ka lammaffaatis hadiisa sirriidha. Tanaafuu amma deebii Hanafii fi Shaafii keessaa kamtu sirriidha joo harkachuudhaaf asitti namni hundi beekuu hin dandeessan yoo karaa Rabbii keessatti carraaqii gootan malee dhugaa jirtu harkitanii beekuudhaaf carraaquu yookiin tattaafachuu qabdan. Yoo Qura'aana dubbistan Qura'aana keessattis dubbatamee jira. Suuratul Maa'idaa ayata 6 irratti يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. يا ور ربي دقوم ستن yeroo salaataaf kaatan fuula keessanii fi harka keessan hanga ciqileetti dhiqadhaa. Ciqilee wajji mataa keessanii saxaawaa miila keessanii hanga koomeetti yookiin koronyootti dhiqaa. Kana jechuun salaata duratti wuduu godhachuun dirqama. Yoo janaabdaa qabaatan yookiin warra keessanii wajjin raftanii jiraatan dhiqadhaa. Qaama dhiqachuu qabdan. Aayaan itti fufee ammaas akkijoo yoo dhukkubsattan taatan yookiin imalarra jiraatan yookiin yoo haajaa baatan jechuun fakkeenyaaf ficcaanfaa yookiin yoo dubartii wal tuuxanii eegasii bishaan hin harkatin biyyee qulqulluu barbaadaa dhawaatii fuula keessanii fi harka keessan haqaa jechuun yoo bishaan dhabdan tayammuma godhadhaa jechuudha. Ayata kanarratti hundaa'uudhaan bakka yoo dubartii tuuxan jiru kana yoo laalle jechi afaan Arabii kana sitti ibsame laa masxajuu kun hundee jecha masaha jiru irraa dhufe. Kanarratti hundooynee yoo dubartiin si tuuxe yookiin ati dubartii tuuxe wuduu godhachuu qabda. Yoo bishaan hin jirre ammoo tayammuma godhuu qabda yookaan dhiqachuu qabda. Dhiqachuu yookiin wuduu yookiin ammoo tayammuma godhachuudha. Filmaata sadii yoo bishaan hin jirre tayammuma goota. Jechi afaan Arabaa kan masaaya jiru kun hiikaa lama qaba. Yoo dikshiinarii yookiin galmee jechootaa keessa hiikaan masaaya maali jettanii ilaaltaniis hiikaa lama qaba. Inni tokko qaamaan wal tuquu hogguu ta'u inni biroo ammoo wal qunnamtii saalaa raawwachuudha. Tanaafuu ulamaa'in gurguddoon lamaan kun islaamummaa keessatti ulamaa'ii jajjabduudha. Imaam Abu Haniifaa rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi hiikaa jecha yoo karaa wal qunnamtii saalaatiin tuuxe jiru fudhachuudhaani dhiqachuun dirqama taha jee. Masaayaan bakka tana jiru wal qunnamtii saalaa itti fadhe. Tanaafuu qaama dubartii harkaan tuquun wuduu hin cabsitu jee. Imaam Shaafi'iin rahimahullah rabbiin rahmata haa godhuu fi inni hiikaa qaamni wal tuquu jiru fudhate. Masaayaan hiikaa lama qaba waan jennee jirruuf isaan lachuu sirrii ta'uu danda'an jechuudha. Inninis tanaaf hiikaa qaamaa wal tuquu jiru fudhate. Tanaafuu akka mazhaba Hanafiitti wal qunnamtii saalaa raawwachuu wuduu ni cabsa. Harkaan wal tuquun ammoo wuduu hin cabsu. Akka mazhaba Shaafiitti ammoo harkaan wal tuquun illee wuduu ni cabsa. Wuduu akee ni cabsa jechuudha. Wuduun kee cabee jira. Amma gaa masaayaan hiikaa lama waan qabuuf ulamaa'ileen lachuutu hiikaa takka takka irraa fudhatan. Haa ta'u malee hiikaa quraanaa kan dhugaa kakannuu danda'u quraanuma mataasaati. Yoo quraana keessaan harkatiin gara madda lammaffaa deemuudha. Maddi lammaffaa hadiisa jechuudha. Garuu ayatoota quraanaa khabiraa yoo laalle fakkeenyaaf suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti jechi masaaya jiru kun dubbatamee jira. Waa'ee seenaa Maryam alayha salaam haasawa. Yeroo malaayikichi Jibriil alayhi salaam isitti dhufee ilma harkachuuf deemte wayita jiruun deebisaan Maryam alayha salaam deebisteef suuraa Aala Imraan ayata 47 irratti akkana jette. Osoo dhiirti takka illee nan tuqin akkamittiin ilma harkadha jette. Hundeen jechaa hammasaa joosan bakka tana ni jira. Amma nu hundaafuu galuu ni danda'a. Hogguu Maryam alayha salaam wayitee isiin akkamittiin ilma harkadha osoo dhiirti tokko illee na hin tuqin jettu kana tuqiinsa wal qunnamtii saalaa baanti malee tuqiinsa qaamaa wal tuqan kanaa miti. Sababni isaa namni tokko dubartii harkaan tuquuf jecha daa'ima harkachuu hin dandeessu. Garuu wal qunnamtii saalaa yoo taate carraan ilma harkachuu ni jira. Tanaafi osoo dhiirri tokko illee nan tuqin akkamitti ilma harkachuun naaf taati jette. Deebisaan itti aanee isiif dhufees Allah yoo waan takka murteesse kun numa jaani fayakun wanti sanis numa taati. Hiikaan guutuun kana fakkaata. Garuu jechi masaaya jiru wal qunnamtii saalaa jechuudha. Gama biraatiin wayita hadiisa ergamaa Rabbii sallallahu alayhi wa sallam dubbisnu
yoo hiikaan isaa isin shakkisiise takkaahuu yoo hiikaan ayata quraanaa takka isiniif galuu dide gara ragaa yookiin madda lamadaa gara hadiisaa deemuu qabdan. حديث نسان حديث صحيح توقف حديث صحيح خان أبو داود مجلد تقفى كتاب صلاة بقولنا ترباتم خيستي حديث لكوفس دبا في ترباتم سجل الرتي عائشة رضي الله عنها كنجت قافتك رسول صلى الله عليه وسلم هذا ورساني خيسة تكدونغتني وصوه وداتين غير صلاة ديمن جت خنبود عروة رضي الله عنها عائشة رضي الله عنها سمالين من برو أين تجري جتة قافنان عائشة رضي الله عنها نخفلت جتون حديثني تدونغتمت عائشة ما متى يسيتون وجرسي سيجودا خنافو حديثني خن صحيح أبو داود مجلد تقفى كتاب صلاة بقولنا تربات مفا خلقوف حديثا دبا في تربات مسجل الرجل محدثوته الدوداني صحيح جامجر شيخ ناصر الدين الباني دبلته يجودا أكا حديث خناتي إرجم ربي صلى الله عليه وسلم أصو ودوك أبني جارتي ثانية عائشة دمغتني أصو الردي بيانيه وداتين صلاة أفديماني جران هالخون قاما والتكون أكا ودوان جبسني أخيخ حديثو تسياخ كنا هدو تجر حديث بخاري ودبستانيس مجلد تقفى خيستي عائشة رضي الله عنها أكا جباستي أن إرجم ربي صلى الله عليه وسلم في قبلة جدون جي سجر إرجما ربي صلى الله عليه وسلم يعصو صلاة جراني هجو سجود فديما ميلخ يا كان دراسي سفجتة إفدورا ريبا أكستين نس ميلخ يمقاتا كتسي فديجت عائشة رضي الله عنها خنيس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم صلاة خيسة عائشة رضي الله عنها تقو ساني نغرسيس حال مثلا صلاة سانيتي ستففو نغرسيس جتشودا خنيس كاما والتقونا كودو أنجابس نمولس حديثوني سيا خبراه الدون خك أما والتقو ودوا كان جابس نمركن يسوي الدو تجر حديث نقول سيا بخاري مجلد تقفى حديث لكوفس دبشني في قدس قال الرتي أركم لكوفس شن تك سجل الرتي أما جافينا نسنجافدو أين تسري دخن جوتا يا ده إمام أبو حنيفة تيمو يا ده إمام الشافعي تسري إمام أبو حنيفة سبب نساء يا نساء قرآن في حديثه صحيحة وجوا والسيم وفجج خنبود نميت كلفاء تعالى خنجتون إمام الشافعي دغغوري جريجتو خيتي جينا قافت لا نتي إمام الشافعي نخبج ربي رحمته قدو فيه رحمه الله نتي إمام الشافعي نخبجنا نهردفنا نجال الناس إرجما ربي صلى الله عليه وسلم كجان نميت كويجا قرنو وهي جيسي بود يو يادرت خنته يعني ساسا ياد سريته ثواب لما أركته يوخين بداس لما أركته يو يعني ساسا دغنغورته أمو بداس تكاركته جان ولما أنت كويت فتوى قدو يو أن سري كنا بداس لما أركته يو دغنغور أمو بداس تكاركته أني إمام الشافعي كرومت يوخين بيكم سنكبو جتان جرو بيخا إني سرت وابيخ كرونا مات بيكم ساس قداكبه قروان تكوبتشو كمن يرو إمام أبو حنيفة في إمام الشافعي سنتي إسال لميني فو ربي رحمتها قدو في أكام ما خنتي حديثوني اندي بكتاكت ولتنك أبا منتا حديث ولتنك أبون إسان دور جلق أبا مقرو إيجي إسان دبرنبودة أمورا تري حديثني أبو داود خن خمجلدة تقفى كتاب صلاة بقولنا تربات مفا خلقوف حديثة ربا في تربات مسقلفة رجل خن أكسما حديثني صحيح بخاري خمجلدة تقفى لقوف ربشني في خرس قال رجل خن إمام الشافعي عندك أمنتها وانا ديزنو خلصان دكابيني فجتش في الماء تجرى اللمين كيسا تقفى يدم حركا والتقو يوخي نمو والكنمتي صلاتي والتقو خجو إنني سركا والتقو خجو فدت وان إنك أرون تهيني بيوخام بيكم سنك أمني فصون تهين تري حديثنو خلصان دك أمنتها خناف بيكم سسارتي ونداوي هيكا قرانا لمان كيسا تقفدت نتي بيكم ساملي إني وصو بيخو أكس قد جتشو وصون تاني تري حديث خناتو إسان دكابين تهجنة فدن جتشو ده. So based on his knowledge of the Quran, which can have one of the two meaning, he took one meaning. Not that he made a mistake purposefully. What we say, maybe this hadith didn't reach him. Let me give you another example. I asked the question that in the salah, ما فكيني برايسني فاخنو أماس كافي تناني سنجافد صلاة خيستي صلاة سجلين الفودمتي صلاة مخيستي صلاة فجري مغربا في شاي خيستي ايجي امامني سورة فاتحة قريه في تبودة جماعني سبودة انجرتو اكما ذهب انا في تسجلين الخاصني امين جتشو كبا موين كبان اكا امام ابو حنيفة ربي رحمتها قدو في
akka maslaqa Hanafiitti eegee imaamni Faatihaa qaree fixe booda salaata sagaleen ol fuudhamtee salaatamu keessatti lallabdanii amiin jechuun isinirra hin jiru. Garuu akka imaamu Shaafi'iitti hoo rabbiin rahmataa godhuufi eegee imaamni Faatihaa qaree fixe booda jamaa'aan isa duubaan jirtu lallabanii amiin jechuu qaban moo hin qaban? Deebiin jechuu qaban kajuuta. Gaafii salphoodha. Namni hundinuu tana sirri beeka. Akka mazhaba Hanafiitti sagalee ol kaasnee amiin jechuun qabnu garuu akka mazhaba Shaafi'iitti sagalee ol kaasnee amiin jechuu qabna. Salaata fajrii, maghribaa fi ishaa'ii keessatti jechuudha. Eenyutu sirriidha? Isaan lameen irraa nama sirrii ta'e yoo hin beekne gara Quraanaa fi hadiisaa deemuu qabdan. Quraana keessaa ragaa lallabdanii yookiin suutatti amiin jechuu qabdan joo harkachuu hin dandeenyu. Tanaafuu gara madda lammaffaa gara hadiisaa deemna. حديث صحيح يود بسنه صحيح بخاري مجلد تكفى كتاب أذانا بقولنا دبا في خلتك حديث دبا تربع سديت مرة يرجع ربي صلى الله عليه وسلم ويتا إمامني فاتحة في تي آمين جي إسني سجلتي سن الفوداتي آمين جاء يو آمينين تيسن آميني ملايكاتي وجي ولقلتي دلين تيسن تعمدورا إسني في فهمتي جان حديث التيانو خيستيس صحيح بخاري مجلد تكفى كتاب أذانا بقولنا دبا في خلالما حديث دبا تربع سديت متكررتيس namni tokko isin keessaa yoo aamin jee aaminiin isaa yoo aaminii malaayikaatii walgalte badiina siin duraa hundi isaaf dhiifamti jaan. Ammaas hadiisa Bukhaarii mujallada tokkoffaa kitaaba azaanaa boqonnaa 113 hadiisa 782 irrattis wayita imaamni ghayril maghduubi alayhim waladdaalliin jee isinis sagalee ol fudhadha aamin jaa. Nama aaminiin isaatiif ta malaayikotaa walgalte rabbiin dilii isaati xiqqoo ta'a duraanii araaramaaf jaan. Amma yoo akkam xiqqaate hadiisota sadii kan eega suuraan Faatihaa xumuramte booda sagalee ol fuutanii amiin jechuu qabdan joo sahii Bukhaarii keessaa isiniif tuqeetiin jira. Haaluma wal fakkaatu yoo akkam xiqqaate hadiisa jahaa oltu sahii Muslim keessaas jira. صحيح مسلم يود بستان مجلدة تكفى كتاب الصلاة بقولنا دبا خدجا حديث دبا سديتي خدتك هنگا دبا سديتي خدجاتي حديثو هنگا جها غانيتي تو صحيح مسلم خيستي سغلي والخاستني امين جچو قبدنجا اما ولي غلط حديثو صحيح سغل خان سغليتي سن الخاستني امين جچو قبدنجو يسني في ميتنجر تنافو اما غافنتي اينيو تو سري رجرا مسلك حنفيتي ومسلك شافعيتي مسلك شافعيتي سلباد وانا قرآن في حديث اول سمي وردفو قبدن تلافتول اما غرا غافيتي اديبنو غافين درا اكتا سات يو ديرسي دوبرتي اركانتو يته يوخين دوبرتين ديرا اركانتو يته ودوني ني چابو هين چابو تجتو غوتاتو مي فكينيا نمني درا مسلمان تهين تكو ايغي اسلامي بودا obboleessa Zaakir osoo nuuduu qabuutiin akkata saatti dubartii tuqe yookiin ammoo dubartiin na tuyte tanaafuu duuni xiyya kun cabe moo hin cabne jee yoo na gaafate ani hoo abbaan kee Hanafiidha moo Shaafi'iidha jee gaafachuun qaba abbaan isaa muslimaa miti quraanaa fi hadiisa sahihaa irratti hundaa'ee deebisaa kennuuf hin qaba wayita quraanaa fi hadiisa qorannee ilaalle ammoo uduuni akkan cabne beekuu dandeenyee jirra osoo inni maatii fedhe keessaa illee dhufe deebisaan kenninuuf tanuma taati. Yoo akka tasaatti namni wahii obboleessa Zaakir beeyta harki warra Hanafi zeytawaan qabuu fi harki warra Shaafi'ii ammoo zeytawaan hin qabneef jecha haala kanaan uduunii warra Hanafi akka hin cabnee fi ka warra Shaafi'ii akka cabu addaan beekuu dandeenya jee ragaa saayinsaawaa yoo naa dhiyeesse tarii ogguus itti yaadee ta'uu danda'a jechuun ni mala. Garuu wanti akkas jaamun jiru jechuun gogaa warra Hanafi addaati gogaa warra Shaafi'iitis addaati wanti jaamun jiru gara Allahaatii fi ergamaa isaa deebi'uu qabdan. Yoo quraanaa fi hadiisa irratti qorannoo gaggeessine deebisaa harkanna jechuudha. Ammaas yoo namni biraa gaafii lammaffaa irratti gaafii na gaafate waa'ee sagalee ol fuudhanii amiin jechuu kanarratti akka mazhaba Shaafi'iitti sagalee ol kaastee amiin jechuu qabda. Shaafi'iitu sirrii dubbate jechuu akka mazhaba Hanafiitti ammoo sagalee ol kaastee amiin jechuun qabdu. Kana jechuun kee Abu Haniifaan sirrii miti jechuu keeti maali inni beekumsan qabu jechuu keeti jee osoo na gaafate hoo na'uuzu billah gaafii akkanaa rabbitti irraa maganfanna na'uuzu billah. إمام أبو حنيفة رحمه الله عالم قداد نتيساني جالنني خبجناس قروا صوبي أخوه هندو غنغور تري حديثونيني أنا ما دبده خان صحيح بخاري مجلدة تقفى حديث لكوفسة بطر باسد ديتمي هنگري بطر باسد ديتمي لما جروفي خان صحيح مسلم مجلدة تقفى حديث لكوفسة باسد ديتي خودتك هنگري باسد ديتي خود جار جيرانكون سندك أمنتا أكمان تندور يسني تيمه يرو رسول صلى الله عليه وسلم لبون جرانتي قرآني دي غرسساني تنبكتك وليك أبميجر إسانوماتو هردوفي أكا وليك أبمتاسس الحمد لله قرآن خنقوتا ميجر قرآن لالتسي يعني ولي فالات ينجر قروا إرقما ربي صلى الله عليه وسلم حديثو تبري سورة يوخين كبري سنف نموت نجج خنيس بري فمن قرآناتي في حديثا كولتي ما خمنيف إيجي إرقما ربي صلى الله عليه وسلم آخر من بودا ترخي سنموني الدادة وان إرقما ربي صلى الله عليه وسلم هنجين إساني جاني إيجا وديسو إيجا لنبودا ميوان كان إسان جو في جتشو دبو ساني الدهبا فالنجا
yaani namoonni muraasni sochii eegalan kanaaf hadiisa wali qabuun eegee ergamaa rabbii sallallahu alayhi wasallam akhiraman boodate yeroo ulamaa'ileen gurguddoon kanneen jiranitti jechuunis imaam Abu Haniifaa, imaam Maalik, imaam Shaafi'i fi imaam Ahmad ibn Hanbal isaan hundaafuu rabbii rahmataa godhuu fi yeroo isaanii kanatti wali qabamu jira malee hin xumuramne. boodarratti ulamaa'ileen jajjabaan akka imaam Bukhaarii, imaam Muslim, Abu Daawudii fi Tirmiziin faan dhufanii wal duraa duubaan dalagaa tanaaf boca gaarii kennan. kunis tura keessa eegee imaamonni gurguddoon afran dabran booda waan kana ta'eef isaan beekumsa ifii qaban irratti hundaa'anii yaada isaanii kennatan. namni tokko obboleessoo Zaakir ati beekumsaan imaamu Abu Haniifaan hin caale jettee yaaddaa? obboleessoo Zaakir ati beekumsaan imaamu Shaafi'iin hin caale jettee yaaddaa jee na gaafate. isaan lameeniifuu rabbiin rahmataa godhuufi anis lakki beekumsan qabu jeetiin deebiseef yoo isaanii wajji wal bira qabamne nuti duwwaadha. isaan ergamaa rabbiitti sallallahu alayhi wasallam akkaan dhihoodha. beekumsa isaaniitis maasha Allah iimaana isaaniitii wajjiin walumaa hin madaallu. nuti namoota ammaan tana jiran isaa wajji wal dorgomsiisuun numaa hin ta'u. garuu wanti beekuu qabnu akkumaan dubbadee turetti gaafee isaan lubbuun jiran sanitti yeroo san hadiisni walitti qabamaa jiraachuu isaa beekuu qabna. akkuma imaamonni afran ja'anitti namni muslimaa hundinuu hadiisa sahihaa jiran cufaa huniin beeka jechuu hin danda'u. yeroon ammaa yeroo saayinsiitii fi teknooloojiiti. yeroo imaamonni jiran san hadiisota walitti qabachuudhaaf lafa keessa deemuu qabda. deemsa kiiloomeetira 100 lakkaa'amu kiiloomeetira 50 lakkaa'amu deemuu qabdan. hadiisota harkatte saniis waraqaarra barreessuu qabda. yeroo sanitti Xerox maashinii yookiin maashinii waraqaan baay'isan hin jiru. arra garuu Xerox maashinii waraqaan baay'isan ni jira, faaksii jira, imeelii jira. asuma teessee Ameerikatti faaksii godhuu dandeessa, imeelaan erguu dandeessa. sakandii keessatti achi ga'a. yeroo sanitti saayinsii fi teknooloojiin hangana hin guddanne. arraan tana hadiisota sahihaa hunda yoo barbaadan diskii takka irratti harkachuu dandeessan. Bukhaarii guutuu diskii irratti harkachuu dandeessa. Bukhaarii, Muslimii fi kan kana fakkaatan IRF keessa hadiisota miliyoonaan lakkaa'amutu diskii takka irra jira. gosa gosaan jechuu sahiha, da'iifaa fi mawduu'atti adda qoqqoodamee. tanaafuu arraan tana sababa saayinsii fi teknooloojiin akkana guddattee jirtuuf carraan nuti hadiisota harkachuudhaaf qabnu carraa ulamaa'ileen gurguddoon san qabanii yoo wal bira qabne carraa nuti qabnuutu irra bareedaadha. nuutu irra carraa gaarii qaba. fakkeenyaaf arraan tana barataan tokko BSc-dhaan yookiin Bachelor of Science hin qabxii gaarii fidee yoo eebbifame gama beekumsa saayinsawaatiin Isaac Newton caalaa beekumsa qabaachuu mala. Isaac Newton saayinsistii cimaa addunyaa tanaa jaamee beekama. gama saayinsiitiin Isaac Newton tokkoffaadha. Michael H. Hart wayita kitaaba isaa The 100 Most Influential Men in History jedhu barreessu yookiin namoota ciccimoo 100 ilma namaati irratti dhiibbaa guddoo uuman kitaaba jedhu wayita barreessu ergamaa keenya jaalatamaa Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam lakkoofsa tokkoffaarra kaa'e. lakkoofsa lammaffaarra ammoo Isaac Newton kaa'e. yoo namni tokko na dhufee waan gaafate mee yaadumaan ilmi kee tokko qorumsa dabree yoo BSc-dhaan eebbifame takkaa'u isinummaan BSc-dhaan eebbifamtanii namni tokko yoo Abu ati Isaac Newton irra beekumsa qabdaa yookiin isa caaltaa jee isin gaafate maal jettaniin? laalammaan tana ati waan Isaac Newton hin beekne hedduu beekuu dandeessa. garuu roga saayinsii fi teknooloojiitiin yoo laalle Isaac Newton sammuu akkam qaba ture. inumaa namni saayinsiidhaan Nobel Prize yookiin badhaasa Noobelii badhaafamee sammuu hangasaa takka hin qabu. Isaac Newton sammuu qaroo ajaa'ibaa qaba. qabeenya murtaawaa xiqqaa qabutti fayyadamee qaroominni inni gama saayinsiitiin harkate waa yaadatamaa ajaa'ibaati. tanaaf jecha Isaac Newton saayinsistii baheessa jaamee yaamame. haa ta'u garuu namni arraan tana gama saayinsiitiin BSc qabu takkaa irraa ol qabu beekumsa Isaac Newton qabu caalaa beekumsa dabalataa qaba. seera Newton hundaa'uu ni beeka, dogongora Newton illee sirreessee jira. innilleen sirreessu baatu saayinsistoonni Newton booda dhufan dogongora Newton sirreessanii jiran. waan Newton dogongorees kasirreeffame sammuu keessaa qaba. kanaaf namni BSc dabre yookiin barumsa hundaan dabre Isaac Newton daran yookiin isa caalaa beekumsa saayinsaawaa qabaachuu danda'a. garuu isarra beekumsa qabaachuun kun Isaac Newton irra saayinsistii guddaa cimaa isan gootu. haaluma wal fakkaatuun nuti namoonni arra jirru kunis sababa ulamaawota gurguddaa akka imaam Bukhaarii, imaam Muslimii fi ulamaa'ilee hanga ammaa jiraniif jecha hadiisota kanneen salphatti xiinxaluu dandeenya. ammaas hadiisa da'iifaa fi sahiha ta'uu isaatis laaftutti akka adda baafannu nu gargaaranii jiran. akkasumas haalli yeroo ammaa saayinsiitii fi teknooloojiitis akka daran nuuf laaffatuuf nu gargaaree jira. kana jechuun nuti imaamotii tanneen ni caalla yookaan isaan caala beekumsa qabna jechuu miti. hungoon kumaa'uu hin ta'u anis tanan jedhu nam tokkolleenis waan akkanaa tana jechuu hin danda'u. waan isaan caalaa qaroo taaneef takkaahuu waan beekumsa qabnuuf osoo hin taane arraan tana yeroo saayinsii fi teknooloojii tana keessatti barumsa harkachuun haalaan nuuf salphatee jira jechuudha. tanaafuu mee waan hin jechuu fedhe ifaan ifatti isin yaa himu. waan kana ta'eef jechaan reefu mata dureen kun nama duchisiisuu yookiin dallansiisuu danda'a jee. imaamota afreen kanneen hundaa'u nuti ni kabajna. isaan ulamaa'ii gurguddoodha. tokkummaa ummata muslimaa fiduuf yookiin tokkummaan ummata muslimaa
آيتان هقون درمة دري خنا جلك أبو إيه قالين خيسة تركمتي آية خنيس ربي سورة على عمران آية لباب سديرة كنجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هندي خيسانو هذا يخندير ربي جبيسا كبدا أدادانهم بهنا هان ربي سمالي هان ربي قرآن خب جماخنا ربي كين هذا ربي جبيسا كبدا أدانين قدمنا ننجا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا فنيو ربي تقوم من جبيسا كبدا نيسين قدمنا ننجا تقطها هن قدمنا يادج إمالة ما خن جتشورا قرآني بكهدتي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ربي فججما إرجما ساتي في سججما جي مسلموتا فجج دبرس بكهدتي آيالي قرآن ديدم يول خيستي ربي قرآن خيستي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول Imran, chapter number 3 verse number 32 in Surah Imran chapter number 3 verse number 132 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 13 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 59 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 69 in Surah Nisa chapter number 4 verse number 80 in Surah Maida chapter number 5 verse number 92 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 1 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 20 in Surah Anfal chapter number 8 verse number 46 in Surah Tawbah chapter number 9 verse number 71 in Surah Nur chapter number 24 verse number 47 in Surah Nur chapter number 24 verse number 52 in Surah Nur chapter number 24 verse number 54 in Surah Ahzab chapter number 30 سورة آل عمران آية صدمي لما فافي لباب صدمي لما فارتي سورة النساء آية خد صدفة آية شنتمي سقلفة آية جاتمي سقلفاتي في آية سديت ما فارتي سورة المائدة آية سقلتمي لما فارتي سورة الأنفال آية تقفى آية ديد ما فاتي في آية أفرتمي جافارتي سورة التوبة آية ترباتمي تكفارتي سورة النور آية أفرتمي تربفا آية شنتمي لما فاتي في آية شنتمي أفرفارتي سورة الأحزاب آية صدمي صدفارتي سورة محمد آية صدمي صدفارتي سورة الفتح آية خد تربفارتي سورة الحجرات آية خد أفرفارتي سورة المجادلة آية خد صدفارتي سورة التغابن آية خد لما فارتي ولما قالت آية قرآن ديدمي والخيستي ربي أطيعوا الله وأطيعوا الرسول جاء ربي فججما أكسمت اللي إرجما ساتي في سججما يجو هادني أخين فنيو ربي قرآن خب جما خنافي حديثة صحيحة إرجما ربي صلى الله عليه وسلم ربي إفتنوا في مجتود فنيو ربي جبيسا كبدا أداني سنكو قدمنا قرآن في حديثة صحيحة كبدا جاء ربي قرآن خيستي سورة الأنعام آيات دباب شنتمي سقلا فارت يكنجي ورا منتي ثاني أدكو قدني في غري أومن أتي أمري ثاني أركان كبت أتي وانتك خيست اللي إسان الراهيم تجين ربي النبي محمد صلى الله عليه وسلم لما ساني ربي تلالة إيجاسي ربي وان إسان دلقات وران هند إسان التيم ربي نرجما ساتين نموت أمنتيكو قودني فرقا ومن وجين أتي هما ولتن كبدون لما ساني هند ربي برجر ربي اللين دقام مالكته اتهما خنجتون إسلام ما خيست فرقا ومن حرام تألاد دوركاد خنيس قرآن خيستي بكهدت دبته ميجرا ربي دام سمخنا سورة الروم آية صدمي تكفى في صدمي لما فارت كنجي جرسات ديبيو حالتها تاني نسا صدادا صلاة ور مشركوت انتهينا إسانو وانا منتي ساني غرغر قودني في غرغري تهاني الرئيس انتهينا غرين هندنو وانسان برجرت جمدان كل حزب بما لديهم فرحون غرين هندنو وانسان برجرت جمدان ربي قرآن خيستي سورة الروم تنا خيستي ورا ربي تواكن دي سوجين هنتاينا أكسمات ورا منتي قودون شفرا ومن وجين هنتاينا هندي سانيتو أنقرا سري رجران إفسان سانيتي سني جمدان ننجي ربي سبحانه وتعالى ربي دام سمخنا سورة المؤمنون خيستي آيات شنتمي سدي شنتمي أفرت الردي بيا كان جيجر amantii isaanii jidduu isaaniitti murnatti addaan cicciratan gareen hundinuu waan isaan bira jirutti gammadan itti dhiisi hanga yeroo murtaawetti jallinuma isaanii keessatti isaan dhiisi ammaas rabbiin dhaamsa kana suuraa ashuuraa ayata 13 irratti dubbatee jira amantii irratti sabaddaa irra tura isii keessatti addaan hin babahinaa jee aayaalee hedduutu quraana keessa jira kan firqaa hin uuminaa jiru tanaafuu amantii islaamaa keessatti firqaa uumuun haraami dhoorkaadha amma ragaa afuriin isin dhiyeesse kabiraatis hedduutu jira garuu yeroo muslima tokko maal akka ta'e yookiin eenyu akka ta'e gaafannu gariin ani hanafiidha gariin an shaafi'iidha gariin an hanbaliidha gariin an maalikiidha gariin an salafiidha gariin an ahlul hadiisi jaa garuu ergamaan keenya kabajamaan sallallahu alayhi wasallam maal turan isaan hanafiidha isaan maalikiidha isaan shaafi'iidha isaan hanbaliidha isaan ahlul hadiisi isaan salafiidha isaan maal turarre isaan maal turan some say I'm a Hanafi. Some say I'm a Shafi, some say I'm a Hanbali, some say I'm a Maliki, some say I'm a Salafi, some say I'm a Ahl Hadith. Who was our beloved Prophet? Was he a Hanafi? Was he a Maliki? Was he a Shafi?
Was he a Hanbali? Was he Ahli Hadith? Was he a Salafi? What was he? garuu yeroo muslima tokko tokko maal akka tahe yookiin eenyu akka tahe gaafannu tokko tokko ani Hanafiidha ja'a, cinaanis an Shaafi'iidha ja'a, kabiraatis an Hanbaliidha ja'a, khaanis an Maalikiidha ja'a, gariin an Salafiidha ja'a, gariinis an Ahlul Hadiisi ja'a. garuu ergamaan keenya kabajamaan sallallahu alaihi wasallam maal turan? isaan Hanafiidha, isaan Maalikiidha, isaan Shaafi'iidha, isaan Hanbaliidha, isaan Ahlul Hadiisi, isaan Salafiidha. isaan maal turanoo? isaan maal turarree? rabbiin quraana keessatti suuraa Al Imraan ayat 67 irratti Ibraahim alayhi salaami Yahudaallee miti Kiristaanallee miti, garuu inni muslima qaceelaa ture, inni warra mushrikootaatiirraa hin taane ja'a. ammaas rabbiin suuraa Al Imraan ayat 52 irratti hordoftoonni Ciisaa alayhi salaami muslima akka tahan dubbata. rabbiin ammaas suuraa Al Hajj ayat 78 irratti akkana ja'a: karaa rabbii keessatti jihaada godhaa, inni isin filatee jira muslima isin godhuudhaan, amantii keessattis rabbiin isinitti hin rakkisne jechuun shari'aa isinitti hin jajjabeessine. diillaafaan kun karaa abbaa keessanii karaa Ibraahim. rabbiin kana durallee muslima isiniin jee, ammaas quraana kana keessatti illee muslima isiniin jee, akka rasuulli ragaa isin rabbahuu fi isinis namoota isin duraa irratti akka ragaa baataniif. tanaafuu salaata zakaa baafadhaa, karaa rabbiitis qabadhaa. amrii teessan isumaatu harkaa qaba. rabbiin amrii teessan harkaa qabu ta'uu fi ka isiniif tumsu ta'uu waa gaariidha. tanaafuu rabbiin kitaaba kanaa fi kana duraa keessattis muslima jee isin moggaasee jira. rabbiitu maqaa muslima joo kana nuuf kanne jechuudha. quraana keessaa bakka hedduutti bakka rabbiin muslima jee nu yaame harkachuu ni dandeessan. rabbiin suuraa Fussilat ayata 33 irratti ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. namni dubbii gaarii dubbate hin jiru nama karaa rabbiitti nama yaamerra. ammaas kan fi sujii gaarii dalagee an muslima jee nama dammeessarra namni gaarii dubbate ni jira. kana jechuun nama fedhiiti hunda rabbiifin kanne jeerra namni gaarii dubbate hin jiru jechuudha. rabbiin keenya an Hanafiidha yookiin an Hanbaliidha yookiin Maalikiidha yookiin Shaafi'iidha yookiin Salafiidha yookiin Ahlul Hadiisi ja'an jenne. وقال إنني من المسلمين. ربين أم مسلم جاء ننجي. ربين أم سمخان الردي بيه سورة الزمر آيات خلا لما فارتي دورنا ما أمة خير إسلاميته التين أججم جي دبت نما فريساهم ربي فخنته التين أججم جين إرجما سات صلى الله عليه وسلم. أماس ربين أن يدري ورا مسلم توتات الراهي جين إرجما سات صلى الله عليه وسلم. هاسوخ يوجون يقول فرتو دعواتهم داولي تنين يقول eegalli irratti osoo hin tahin akkumaan haasoo xiyya jalqabeen jiddumatanatti jechuudha. dubbiin akkaan barbaachistuu yookiin furtuun da'awaaf barbaachistu tunis suuraa Al Imraan ayat 64 irratti argamte. qul yaa ahlal kitaabi je'ii yaa Muhammad yaa warra kitaabaa ta'aalaw ilaa kalimatin sawaa'in baynanaa wa baynakum, gara jechanuu fi isin jidduutti illee walqixaatti koottaa. ulaagaan duraa allaa na'buda illa Allah, rabbii tokkicha malee akkan gabbar, walaa nushrika bihi shay'a, خوان براتس وان تكلي ستن كنديسن، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، قرين خينات قرين خين ربنا لا تجبر ما كان قدن. فإن تولوا يو إسان ديني خنرا رجلا فقولوا اشهدوا رجابها جين بأننا مسلمون، أكنت مسلموت تاني رجابها جين. يو ورا مسلما تهي وجينو مرمي كبان يو خير كونجراتي أبو أكنت مسلمة تاني رجابها جتوني كم. نتورى فدينات النديسة أجج ربي والته جل ديمته خين رجابها جتان. ربي نفاني فتي سورة الحج آية 4 مسدي تفارتي مكا مسلمة جوخان أكنو فخني جرو دبته جرا. آية قرآن عنك ترباجا عن خيستي مسلمة جاءت إفياما جيجر. قل أم مسلمة إفين جاء جيجر. سورة فصلت آيات 6 فارت، سورة الزمر آيات خلا لما فارت، سورة آل عمران آيات 6 فارت، سورة البقرة آيات دبا في 6 فارت، سورة الأنبياء آيات دبا في 6 رت، سورة القصص آيات 5 فارت، سورة العنكبوت آيات 4 فارت. بكلا كوسان قطر باقي سخيستي المسلمة جاءت إفياما جين وججيجر تنافو ميغراغرو ما يادا يسجرري. لا الإمامة قرقود أفران خانة شفاو إمام أبو حنيفة، إمام مالك، إمام الشافعي في إمام أحمد بن حنبل نتيسان هنداوني جالا هندا سانيتون إنخبج أكسم علماء إلي قرقودو تشموان تانيفين دينك سيفردي سان أردف قروا يو سينا أي مالي قرقودو خنيني دبسنه وانسان جاء يوخي مالك جانو بچو دندين يو سينا إمام الشافعي دبسنه يفهم
yoo seenaa imaam Abu Haniifaa dubbisne jechuu kiyya inni waan isaan hunda dura tureef inni akka lakkoofsa miilaadiyaatti bara 700 takka dhalatee bara 767tti aakhirame akka lakkoofsa hijriitti bara 150tti aakhirame jechuudha akka barataan isaa Abu Yusuf Jawti imaam Abu Haniifaan akkana jedhe yaa Yaaqub way badii warra yaada khiyyana jalaa khatabaa oolu anarra waan takka jeetiin boru yoon fadhe yaada sandiisuu danda'a borus yaada biraa qabaadeetii yoon fadheeftaa yaada sandiisuu danda'a imaam Abu Haniifaa tokkana jedhe tanaafuu Abu Haniifaa rahimahullah rabbiin rahmataa godhuu fi akka namoonni yaada isaan barreessine godhaa ture yoo namni hundinuu irra walii gale malee dubbii ulamaa'ileen cufti irra walii galanii fi barattoonni cufti irra walii galan yoo taate hayyama godhee jira kanaan ala ummanni akka yaada isaa barreessan hin barbaanne ture akkasuma ammaas barataan isaa Khabiraa Khazufar jaamu akkana jedhe nuti ilma namaa waan taaneef yaadota keenya irratti of eeggannaa godhuu qabdanii jedhe akka barataan imaamu Abu Haniifaa Khazufar jaamu kun jedhetti Abu Haniifaan osoo yaada kiyyan xiinxaliin sanii murtii godhuuf jecha osoo sirritti hubatin namni akka waliif daddabarsuun barbaadu jedhee jira kana jechuun yoo ragaa kan beeyne taate malee dubbii tiyya irratti hundooytanii yaada kiyya qofa dabarsuu hin qabdan jedhe jechuudha yaada inni kanne lafaa fuudhanii osoo ragaa qubsaan harkatin wanti kun akkanaa fi akkas jaanii akkan daddabarsine dhorkee jira jedhee barataan isaa Khazufar jaamu kun himee jira dabalataanis imaam ibnu Abdul Barr akkana jedhee barreesse inninis imaama ture imaam Abu Haniifaan akkana jedhe hadiisni sahihaa mazhaba kiyya yoo hadiisa sahihaa harkattan taate san mazhaba kiyyaa beekaa hadiisa sahihaa khafadhe arkinaan sananaaf karaa jireenya kiyyaati santu mazhaba kiyya jee jechuudha akkasuma ammaas akka barataa isaa Khabiraa kan Muhammad jaamuutittis imaam Abu Haniifaan akkana jedhe yoo fatwaan tiyya takkaa'uu yaannini nan kanne yaada quraanaatii fi hadiisa rasuulaatii walitti bu'e yaada kiyya firraa dhiisuu qabdan jee gabaase kana jechuun yaanni imaam Abu Haniifaa yoo faallaa kalaama rabbiitii fi hadiisa rasuulaa ta'e yaada isaa guutumaa guututti dhiisuudha tanaafuu yoo namoonni akka tasaatti yoon dubartii harkaan tuqe yookiin na tuyxe wuduunni kiyyani cabaa jaanii yoo na gaafatan takkaa'uu eega suuraa Faatihaa qaraatee fixxee booda sagalee ol fuutee amiin jettamu akkami jaanii yoo na gaafatan anis eega Faatihaan dhumte booda lallabeetiin amiin jaajeetiin deebisaaf yoo imaamni salaata fajrii yookiin salaata maghribaa yookiin salaata ishaa'ii salaata sagaleen ol fuudhamtee salaata mukeessatti wayita Faatihaa qara'ee غير المغضوب عليهم ولا الضالين جيبودا أني سجلتي والفوريتي نامين جا وانتين خنا قدوفيس وانين إمام أبو حنيفة أردفوف أبو حنيفة يودو بنتي يتكاو فتوانتي كتاب ربيتي في حديث رسولاتي ولبوتي فتواتي يفر حديث وان جيف جتشا أني زيادة أبو حنيفة للبدني أمين جينا جو سنفر حديثين سورة فاتحة بودا للبي أمين جا جتشودا خنيس وانين هردفا إمام أبو حنيفة تهف وانين هنفي دغاتهف هنفي جچون نموان امام ابو حنيفه برسيسه هردف جچو يوتاتي ان دبر دبت هنفي پرسنتي دبه وري برا خنا نفي ديفينجو حركه دبر حركه جاتم يوخين حركه 40 يسوردفن ولما قالتي مزامني ابو حنيفه حديثه تصحيح تري جچودا اكيم وهاب جيتي غافته كومني تكو امام مالك دفني غافي غافتن ويتودو اغودنو جدو قبين خينيار الرينه دي كوكمنا جاني غافتن امام مالك امو ارغما ربي وانا كسين غودينيف غودون ديرقما متي جي ديبسيف ايغنا مو ديمن بوده ابن وهاب امام مالك التيم حديث استريسيف اوديسيف مكان ما حديث خنا غباسيتس خنيف اكا حديث خنات ارغما ربي صلى الله عليه وسلم قبين ثاني جدو بكبنار الرغني دقني اكجرني ميف خنا بوده امام مالكيس ايدو غاده خن حديث سريتي حديث صحيح جي فدته guyyaa sanirraa eegalee dhimma kanarraa ummanni dhufanii qubbeen keenya jidduu rirriinee riku qabnaa jaanii yoo isa gaafatan riku qabnaa jee deebisuuf eegale yaada isaa kaduraanii jijjiire jechuu tanaafuu wanti hadiisota sahihaa keessa jiru cufti yaada isaatii fi hadiisa isaati jechuudha ammaas imaamu maalik rabbiin rahmataa godhuuf akkana jee ani ilma namaati dogongoruun danda'a akkasuma yeroo takka takka sirrii ta'uun danda'a jee garuu yoo yaanni kiyya tokko yaada kitaaba rabbiitiif kan ergamaa rabbiitii walitti bu'e yaada kiyya firraa darbaa jee waan mool fakkaatu dubbatan isaan lachuu imaamu maalik rabbiin rahmataa godhuufi yoo fatwaan tiyya takkaa'u dubbiin tiyya faallaa quraanaa fi hadiisa rasuulaa taate firraa dhiisaa darbaa jee fakkeenyaaf warri maalikiyyaa yeroo salaatan harka isaanii gadhiisanii dhaabbatan garuu hadiisa Abu Daawud yoo dubbisne mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 755 fi 757 irratti hadiisninis harka keessan lamaa walirra kaayaati handuraa gadi qabaddaa jaa garuu hadiisa daciif akka Abu Daawud jeetti hadiisonni lamaanuu daciif ammaas kitaabuma kana mujallada tokkoffaa hadiisa lakkoofsa 756 irratti harka keessan lamaa walirra kaayuudhaan handurarra kaayaa jaa kun hadiisota lamaa wajji yoo wal bira qabne irra wayyaadha hadiisni itti aanu ammaas mujallada tokkoffaa lakkoofsa 758 irra jiru salaata keessatti harka keessan walirra kaayaati laphee teessan gubba qabaddaa jaa kun ammoo hadiisa hundarra jabaati
hadiisni kun hadiisa mursal tahullee mursal jechuun jidduutti waan wal qabsiisu qaciteetu jira jechuudha garuu sharii irratti hadiisota kaan irra jabaadha jee yoo hadiisa sahih ibn khuzaymaa dubbistanis ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam salaata keessatti harka isaanii laphee irratti qabatanii jiran jaa hadiisni kunis hadiisa mursal tahullee sheekh naasiruddin albaaniin hadiisa lachuutu sahih jeeni jira tanaafuu hadiisota bikka harka keenya kaayuu qabnu ibsan keessa hadiisni irra jabaan harka keessa laphee gubba qabachuu qabdan joo kana waan kana ta'eef jecha ayyeroon salaatu harka kiyya laphee gubbattiin qabadha tanaafin anis hordofaa maalikiiti jee imaamu maalikis yoo fatwaan tiyya kitaaba rabbiitii fi hadiisa ergamaa rabbiitii waliin buute firraa dhiisaa waan jee jiruuf jecha anis bakka tana firraa dhiise mee amma nama ana hordofaa maalikiitii fi injoo tokkoon imaamu maalik harka keessa laphee teessan gubbaa kaayyaddaati salaataa jee yoo jenneen hoo akkaataan dubbiidhaa garaagarummaa qabaatus karaa biraatiin jee jira imaamu maalik yaada hadiisa sahihaatii waliin galu yoo arkitan dubbiitii yadiisaatii ta hadiisa sahihaa fudhadhaa jee jira kana jechuun jecha biraatiin dubbiitii yadiistanii harka keessa laphee gubba qabachuu qabdan jechuusaati imaamu maalik fatwaan tiyya yoo kitaaba rabbiitii fi hadiisa rasuulaatii waliin buute dhiisaa waan jee jiruuf anis fatwaa isaa dhiiseetiin harka kiyya laphee tiyyarra kaayyadha tanaafuu anis dhibbarraa dhibbattiin hordofaa imaamu maalik parsantii dhibba khayruuta kan qabne maalikiyyaan biraa harka dhibbarraa harka 60 yookiin 70 yoo keessa hordofan taate angaruu dhibbarraa dhibbattiin isa hordofa seenaa yoo dubbisnees gaafa seenaa khaliifootaa bara khaliifaa abbaasiyyaa keessa seenaa abuu ja'farii fi haaruun al-rashiid yoo laaltan khaliifoonni kun lameenuu kitaaba fatwaa imaamu maalik kan muwaxxaa jaamu maxxansuu fadhan ture kitaabni kun muwaxxaa maalik jaama hogguu isaan maxxansiisuu fadhan innis hin ta'u jee dide sababni isaa sahaboonni rasuulaa biyya adda addaa keessa faffaca'anii jiran murtii tiyyatanaas beekumsa xiqqaan qabu qofa irratti hundaa'eetiin barreesse sahaboonni ergamaa rabbii biyya garagaraa keessa faffaca'anii waan jiraniif wanti inni nan jeetuun dhugaa yookiin soba ta'uusii amantii guutuu irraan qabu kanaaf akka khaliifoonni kanneen kitaaba isaa muwaxxaa kana akka seeraatti akka ittiin fayyadamne isaan dhoorke mazhaaba isaa san seera biyya sanii godhuun barbaanne jechuudha mee xiinxali mee dubbii tana laali imaamu maalik nama akkana yaadu kana ture rabbiin rahmataa godhuufi itti aansuudhaan imaamu shaafi'iitu dhufe rabbiin rahmataa godhuufi imaamu shaafi'iin barataa imaamu maalik akkasumas imaamu shaafi'iin barataa imaam abuu haniifaati imaamu shaafi'iin akkana jee ilma namaatiif hadiisa rasuulaa tokkollee beekuu dhabuu waan danda'amuu miti jee yoo hadiisa tokkollee hin beekne fatwaanti dogongora ta'uu dandeessi sababa kanaaf jecha imaamu shaafi'iin yaada imaamu maalik yookiin yaada khiyya yookiin yaada al-awzaarii yookiin ammoo yaada al-thawrii yoo arkitan dura yaada sana isaa akka harkatan adda baafadhaa jee dubbate jechuun gara madda isaan irraa harkatanii deemaa jechuudha yaada khiyya akkanumatti ija guduunfattanii hordofinaa if duuba deebi'aa maddaan irraa harkadde adda baafadhaa jee dubbate akkasumas imaamu shaafi'ii rahimahullah yoo hadiisa sahihaa arkitan santu mazhaba khiyya jee mazhabni imaamu shaafi'iidha hadiisa sahihaati ammaas hadiisa sahihaa yaada khiyyaa waliin bu'uu yoo arkitan yaada khiyya firraa dhiisaa jee akkasuma ammaas fatwaanti yoo fatwaa rabbiitii fi rasuulaatiin faallaa taate fatwaati firraa dhiisaa jee tanaafuu osoo wuduu qabu akka tasaatti yoon dubartii tuqe yookiin dubartiin na tuyte wuduuni khiyya ni cabaa jee yoo namni tokko na gaafate anis wuduuni khiyya hin cabuun jaan akka hadiisa sahihaa abuu daawudii fi muslim keessa jiruutti wuduuni hin cabu waan kana ta'eef an hordofaa imaamu shaafi'iiti jechuudha sababninis imaamu shaafi'iin fatwaanti yookiin ammoo yaadni khiyya yaada quraana rabbiitii fi hadiisa rasuulaa sahihaa yoo waliin bu'e yaada khiyya firraa dhiisaa waan jee jiruuf jechaan anis hordofaa imaamu shaafi'ii ka dhugaa ta'uu danda'e warri shaafi'iyyiidha ifiin jiru parsantii 60 yookiin 70 yookiin parsantii 80 qofa isa hordofan garuu parsantii 100 miti an garuu guutumaa guututtiin isa hordofa dhibbarraa dhibbatti yoo seenaa laaltanis seenaa keessatti gaafa imaamu shaafi'iin bagdaad ture kitaaba fatwaa kan al-hujjaa jaamuu barreessee ture boodarratti wayita biyya masrii dhaqee deebi'u barataa imaamul layth ibnu asadirraa baratee dhufe eegaa achii deebi'ee booda fatwaa isaata duraanii jijjiire eega fatwaalee isaa hedduu jijjiiree booda haareetti kitaaba al-ummu joo barreesse amma kitaaba imaamu shaafi'ii lama qabna kitaaba imaamu shaafi'ii khaduraa al-hujjaa fi khaboodarraa haaree al-ummu jaamu kana jechuudha kunis eegee imaamu shaafi'iin barataa imaamul layth irraa waa baratee dhufe booda ta'e namoonni tokko tokko a'immaalee afur qofaatu jira jaanii yaadan garuu a'immaalee yookiin imaamota hedduutu jira wanti imaamotiin tanneen qoftiin beekamaniif barattoota isaaniitu barumsa isaanii biyya hedduu keessa facaase akka barnoonni isaanii nama hunda bira ga'uu godhan imaaman biraa hedduutu jira kan akka imaam layth ibnu asad fa'a imaamu shaafi'iin barataa imaamu maalik ta'us gama fiqihiitiin imaamu laythiitu imaamu maalik irra hedduu cimaadha jee dubbate imaamu shaafi'iin akkas jechuu danda'a garuu nuti akkas jechuu hin dandeenyu a'immaaleen biraatis hedduu jira jechuudha misconception there were only 4 ayimmas there were several ayimmas these 4 ayimmas they became popular because the students made the teachings popular there were other imam like imam layth ibn sa'd
According to Imam Shafi, he said, though Imam Shafi was a student of Imam Malik, he said that imaaman biraa hedduutu jira kan akka imaam Layth ibn Asad faa imaamu Shaafi'iin barataa imaamu Maalik ta'us akkana jee gama fiqihiitiin imaamu Laythiitu imaamu Maalik irra hedduu cimaadha jee dubbatee jira imaamu Shaafi'iin akkas jee dubbachuu danda'a garuu nuti akkas jechuu hin dandeenyu a'immaaleen biraatis hedduutu jira jechuudha imaamni afraffaa imaamu Ahmad ibn Hanbal jaama imaam Ahmadiis ilaalchuma akka imaamota kaanii qaba ammaas nama akka waa jabeessu imaam Abu Haniifaa yaada kiyyan barreessinaa yoo namuu irra waliif gale malee yookiin dubbii ulamaataa fi barattoonni cuftii irra waliif galan malee jeemi imaamu Ahmad ibn Hanbaliis isa daran waa jabeessa waa yeroo saasanitti taqliidni yookiin usaniituma yaada nama tokko jala deemuun eegalamtee jirtuuf jecha imaamu Ahmad yaada kiyya tokkolleen barreessinaa jee jira yoo yaada kiyya agartan takkaa'uu yaada imaamu Maalik ta'uu yookiin yaada imaamu Shaafi'ii yookiin yaada imaamu Abu Haniifaa yoo agartan taate dura madda isaanii ilaaluu qabdan akkasuma ammaas yoo yaadni kiyya yaada Allahaatii fi ergamaa isaatii waliin bu'ee yaada kiyya firraa dhiisaa jee waan kana ta'eefiin anis dhibbarraa dhibbatti hambaliidha isiniin jechaa jira parsantii dhibba hambalii jechuun nama waan imaamu Ahmad ibn Hanbal barsiise jala deeme jechuu yoo taate an dhibbarraa dhibbatti hambaliidha parsantii dhibba warri nuti hambaliidha ifiin jiru parsantii 70 yookiin 80 isa hordofan garuu an parsantii dhibba guutuudha tanaafuu mazhaba keessatti yoo waan imaamu Abu Haniifaan barsiise hordofte Hanafii taate yoo jettan taate an Hanafii dhugaati dhibbarraa dhibbatti yoo waan imaamu Maalik barsiise hordofuun Maalikii kanama gootu taates dhibbarraa dhibbatti Maalikiidha yoo waan imaamu Shaafi'iin barsiise hordofuun Shaafi'ii kanama gootu taates dhibbarraa dhibbatti Shaafi'iidha yoo waan imaamu Ahmad ibn Hanbal barsiise hordofuun Hanbalii kanama gootu taates anis dhibbarraa dhibbatti ka irruu takka hin qabne Hanbaliidha jechuudha sababninis a'immaaleen gurguddoon tun afranuu yoo fatwaan teenya fatwaa rabbiitii fi ergamaa isaatii waliin buute fatwaa teenya gidaaraan dhawaa waan ja'aniif jecha mazhabni imaamota gurguddaa kanneen cufaa maal ture ni beeyta dura mazhab jechuun maal jechuudha mazhab jechuun kharaadha kharaa hordofanii takkaa'u yeroo waan takka akka kharaa godhatanii jala deeman jechi biraa ka mazhab jechuu bikabuu sunnaadha sunnah jechuunis kharuma jechuudha sunnaa ergamaa rabbii jechuun kharaa ergamaa rabbii jechuudha tanaafuu mazhabni imaamota gurguddaa afran cufaatu mazhab ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wasallam akkuma isaan hundinuu yoo hadiisa sahihaa arkitan yaada keenya firraa dhiisaa ja'an sanitti kana jechuun mazhabni imaamonni afranuu hordofaa turan mazhab ergamaa rabbiiti sallallahu alayhi wasallam kun salphaadha gabaabdumatti kharaa ergamaa rabbiiti jechuudha imaam Abu Haniifaa rabbiin rahmata haa godhuu fi mazhaba haariya kan Hanafii jaamu hundeessuudhaaf hin dhufne imaamu Maalikiis mazhaba haariya Maalikii jaamu eegaluuf hin dhufne imaamu Shaafi'iinis mazhaba Shaafi'ii jaamu jalqabuuf hin dhufne imaam Ahmad ibn Hanbaliis mazhaba haariya Hanbalii jaamu uumuuf hin dhufne isaan hundinuu rabbiin rahmata haa godhuu fi mazhaba ergamaa rabbii hordofuu turan dubbiin akkuma warri kiristaanaa waa'ee Yesuus irratti nageenyi irraa haa jiraatu dogongoran sani Isaan alayhi salaami islaamummaa barsiisuuf dhufe malee kiristaanummaa barsiisuuf hin dhufne haaluma wal fakkaatuun imaamonni gurguddaan afran kunis quraana rabbiitii fi hadiisa ergamaa isaatirraa barumsa nu barsiisuu dhufan mazhabni isaanii mazhaba biraa osoo hin ta'in mazhaba ergamaa rabbiiti jechuudha rabbiin quraana keessatti suuratu nisaa ayata 59 irratti akkana jaa atii'u llaaha wa atii'u rasuula wa ulil amri minkum ajaja rabbiitii fi ajaja ergamaa isaatis godhaa quraanaa fi hadiisa jala deemuudhaan ajaja warreen aangoo qabanii beekumsaan murtii godhaniitis godhaa jaa rabbiif ajajamuu qabdan akkasuma ammaas ergamaa isaatiifis ajajamuu qabdan kanatti aansee rabbiin ammaas akkana jee ajaja warreen aangoo qabanii beekumsaan murtii kennaniitis godhaa jee itti aanse garuu ayaanni kun bakka tanatti hin xumuramne itti fufee akkana jaa garuu yoo waan takka irratti wal dhabdan takkaahu yoo isaan waliif galuu dadhaban gara Allaha fi ergamaa isaa deebi'aa jaa tanaafuu namoonni beekumsa qaban kan akka imaamu Abu Haniifaa imaamu Maalik imaamu Shaafi'ii fi imaamu Ahmad ibn Hanbal isaan hundaafuu rabbiin rahmata haa godhuu fi yoo walii galuu dhaban yookiin garaagarummaa qabaatan gara Allaha fi rasuulaa deebi'uu qabna isaan hundi waanuma wal fakkaatu dubbatan yoo fatwaan teenya faallaa rabbiitii fi ergamaa isaa taate fatwaa teenya yookiin yaada keenya firraa dhiisaa jaan rabbiin keenya subhaanahu wa ta'ala akkasuma jee rabbiif ajajamaa ergamaa isaatiifis ajajamaa akkasumas warreen aangoo qaban beekumsaan murteessaniifis ajajamaa garuu yoo ol dhabbiin jiraatte gara Allaha fi ergamaa isaa deebi'aa yoo rabbii fi guyyaa qiyaamaa kadhugoomsitan taatan santu addunyaa irratti isiniif irra caala akhiratti illee santu isiniif gaariidha jaa gama quraanaa fi hadiisaa deebi'uu tanarra wanti rabbi biratti irra caaluu fi jaalatamu hin jiru waan haalaan salphaati amma gaa obboleeyyan gariin gaafii akkanaa gaafatufaatu jira obboleessoo Zaakir namoota beekumsa quraanaatii fi hadiisaa qaban biratti isaaniif waan sirrii ta'ee fi dogongora ta'e adda baafachuun haalaan laaftuudha isaan hadiisa sahihaa fi daciifaa saddaan beekan garuu akkamitti nutiin beekumsa gahaa hin qabne kan akkanuma firraa jiraannu kun waan sirriitii fi dogongora adda baafachuu dandeenya gaafii jettu faana gaafachuu danda'an gaafiinis gaafii bareedduudha ammas nuti tanaaf jecha taqliida goonanaan jechuutu mala
deebinan kannuufis anis akkanaan jaan taqliida jechuun hiikaan maal jechuudha taqliida jechuun laal yaada ulamaa'ii takkaa usaniituma fudhatanii hordofuun caasaa yookiin unkaa taqliidaa keessa sin seensistu haalli kun muqallid nama godha jechuun waan takka irratti ulamaa'iin ati hordoftu dogongora irra jiraachuun isaa eega ragaansiif mirkanaa'ee booda ammaas akkasuma wajjin yoo isuma hordoftu taate hogguus muqallid taate jechuudha waan takka irratti eega ragaa qubsaa harkatte booda yaadni ulamaa'ii ati hordofaa jirtuu dogongora ta'uun isaa eega beekame booda ammaas isuma hordofuun kun muqallid si taasisa fakkeenyaaf yoo haati tee rakkina onnee qabaatte maal goota doktora garii eenyu bira geessitu akkanumatti khulaaqul bus namuma miila lamaan deemu bira geessitu namni ati bira geessitu ispeeshaalistii onnee ta'uu qaba amma qorannoo godhuu eegalta gaa namni san MBBS ta'uu qaba lakki hin ta'u kun MD yoo ta'e hoo MD ni tahayyee jetta MD maali yoo qabaate hoo jetta ammaas MD sammuun immoo lakki MD onneen ta'uu qaba MD ka onnee ta'uu qaba tanaafuu osuma doktora biraa hundaqin dura qorannoo goota digriin saatis maal akka ta'e adda baafatta MBBS lakki hin ta'u kun MD ta'uu qaba MD ta'uu qaba MD maaliin gadaameessaanii lakki kanaa miti MD kakalee lakki kanaasii miti kasammuu lakki kunis hin ta'u MD kaardiyooloojistiini waa kana jetta DM yookiin super specialistiin ogummaa fayyaa irratti sadarkaa irraa olii jechuudha MD medicine booda super specialistii DM jaamut dabarta eega qorannoo tana hunda gootee deemtee itti dheeyta malee akkanumatti ustee ija guduunfattee namuma harkite jala hin deemtu namnummaan kararraa tokko aboo ati tee rakkoo akkanaa waan qabduuf duuf deemti saniifuu akkanaa fi akkana godhe yoo siin jee irraa fudhatta lakki irraan fudhattu dura qorannoo goota haaluma wal fakkaatuun namoota qooda sadaffaa irratti ibsaman san jechuun kaduraatii fi khatti'aanu atii'u llaaha wa atii'u rasuula kajoo oguu ta'u kasadaffaatiis kawarreen isin irratti aangoo qaban takkaahuu beekumsaan murteessaniifis ajajamaa ji'u san irratti qorannoo godhu qabdi imaamonni hundinuu waan nuti jenne sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuu adda baafadhaa jaanii jiran waan ulamaa'in takka jette sirrii ta'uu fi sirrii ta'uu dhabuu isaa adda baafadhaa garuu waa hunda qoratanii adda baafachuun rakkisaadha mee fakkeenyaaf osoo ulamaa'onni garagaraa 10 jiraatanii ulamaa'ota kanneen keessaa kaduraa ragaa hanga 30 yookiin 40 takka dhiheesse kana keessaa ragaalee hanga 20 takka qorattee yoo hubatte ragaaleen 20 kaati hubatte kun quraanumaa fi hadiisa sahihaa yoo taate ka 20 takkaffaa qorachuun sin feesisu itti aansuun ulamaa'ii itti aanu lammaffaa qorattan ulamaa'in lammaffaa kun wal keessa makaadha ragaaleensaa hadiisni gariin sahiha gariin ammoo daciifa kasadaffaatis irra hedduun ragaasaa dadhabaadha dafee keessaa bee hadiisni sahihaa tokko keessan jiru kitaaba kana yoo bantan hadiisa kitaaba Bukhaarii keessa jiru ka 7 waliin lakkaawamu tokko illee keessa arguu hin dandeessan tanaafuu ulamaa'in jiran waan hedduu ta'aniif qorannoon ati gootu hanga murtaawaadha ammoo guutiin tallu ulamaa'in tokkoffaa kaduraa hoguu dubbatu ragaa qabatamaa waliin dhiyeessee jira wayita ragaasaa mirkaneeffachuuf laallees quraanaa fi hadiisa sahihaa ta'uu argina tana booda yoo yaada wayirraa ulamaa'ota kanneen gaafattee isaanis yaada isaanii siif dhiyeessanii isaan sadeen irraa eega dhaggeeffatte booda atis awutomaatikaalii yookiin ifiin tahatti takkaa'uu battalumatti yaada ulamaa'icha duraa san hordofuu filatta sababninis ragaalee inni dhiyeesse keessaa 20 qorattee 20 sirrii ta'uu waan mirkaneeffattee jirtuuf jecha inshaallah 20 takkaffaatis sirrii ta'uu danda'a jette jechuudha kanaafuu namni beekumsa gahaa hin qabne tokko waan namni hundi jee irratti qorannaa gaggeessuu hin danda'u dura irratti wanti godhuu qabnu qorannaa murtaawaadha ulamaa'in qubee'aa yookiin ulamaa'in duraa kun waa'ee quraanaatii fi hadiisaa dubbata ulamaa'ota kanneen ulamaa'ii a baa caa daa jennee adda qoqqooduu dandeenya takkaa'uu ulamaa'ii lakkoofsa takka lakkoofsa 2 3 4 jennee qoqqooduu dandeenya ulamaa'ii lakkoofsa duraarra jiru dubbannee miti amma ulamaa'in lakkoofsa lammaffaa yookiin qubee baarra jiru wanti ni dhiyeesse gama tokkoon sirriidha gama kaaniin ammoo dogongora tanaafuu qorannoo muraasa eega gootaniin booda namni kun ulamaa'ii akkam akka ta'ee fi gosa tam jalatti akka ramadamuu qabu gareen keessan ammaas osuma waan takka illee qoratin yoo ulamaa'icha duraa hawaan sahihaa dubbate san yoo hordoftan taate rakkoon qabu garuu mee amma isin ulamaa'ii duraa isarra qorannoo gaggeessitan san hordoftanaa jennu tana booda ulamaa'in biraa tokko dhufee laal wanti ulamaa'in duraa san jee dogongora akka ta'e ragaa quraanaa fi hadiisa keessaas agarsiisuu hin danda'a yoo siin jee ragaa inni fide san mirkaneeffachuu qabdan yoo ragaan isaa dogongora ta'e isaaf irraa dhiistanii ulamaa'uma duraan jala deemuu turtan jala deemuu itti fuftan jechuudha garuu yoo ragaan inni isiniif kenne quraanaa fi hadiisa sahihaa irraa ta'e akkasuma ammaas waan ulamaa'in duraa jee wajjin yoo walitti buute hogguus fatwaa ulamaa'icha duraa san firraa dhiistan fakkeenyaaf anammoo waan takka yoon dhagee haasoo kiyya tokko waltajjiirra dhiyeessuu kiyyaan duratti hedduun itti qophaa'u garuu sammuu xiyya keessa beekumsa hedduutu jira kaniin sirrii ta'uu fi ta'uu dhabuusaa addaan hin baafatin ta'us garuu gosa gosaaniin isaan kaaya fakkeenyaaf dubbii takka Sheekh Naasiruddiin Albaanii irraa wayitaan dhagahu inninis nama dhiyeenya kana akhirameerraa rabbiin rahmataa godhuufi muhaddisoota dhiyeenya kanaa keessaa inni anaaf hundarra jabaadha
waan inni je hangaan harkatti niin hordofa jalaan deema sababninis hangaan mirkaneeffaddetti maasha Allah inni ulamaa quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofu tokko garuu namni tokko fatwaa takka tafaallaa Naasiruddin Albaanii taate quraanaa fi hadiisa raayonaaf dhiyeesse fatwaan san Albaaniitii wajji yoo olif buute fatwaa Sheekh Naasiruddin Albaanii san firraa hindiisa akkasumaan godha sababninis ilmi namaa hundi akka dogongoruu danda'u niin beeka imaamu Shaafi'iin dogongoree jira imaamu Abu Haniifaan dogongoree jira imaamu Ahmad ibn Hanbalii fi imaamu Maalikis dogongora uumanni qaban tanaafuu Sheekh Naasiruddin Albaanii noo akkamittiin dogongorree inninis dogongoruu danda'a garuu inni ulamaa'ota garee warra quraanaa fi hadiisa mirkaneeffachuu irratti akkaan dhiyaatanirraa namni tokko osoo asif fatwaa kanne namni naannawa kanaa jechuu Naasiruddin Albaaniin ammoo achitti yoo kanne ta Naasiruddin Albaaniin kanne saniin amana yoo yeroon itti adda baafadhu hin qabaanne ta isaa saniin fudhadha jechuudha waaniin fi dhiyeessu takkaa'uu waaniin asit dubbaddu kana yoo taate ammoo qoradheetiin mirkaneeffadha waaniin dubbadduuf itti gaafatamaan anuma mataa kiyya waan ta'eef garuu beekumsa mataa kiyyaatiif takkaa'uu yoo ifuma kiyyaaf ta'e hadiisa waan jiru cufa qorachaa ooluu hin danda'u kun ulfaataadha nama beekumsa gahaan qabne hundaafis ni ulfaata garuu kitaaban ulamaa'ii tamii akka dubbisuu qabnu gareegara ramaduu qabna kitaaba kam dubbisuu qabna kitaaba eenyu dubbisuu qabna khaasata eenyu dhaggeeffachuu qabna gosa gosaan ramaddanii kaayuu qabdan ulamaa'in tokko haguutu sirrii dubbatu ulamaa'in kun ammoo parsantii 20 dogongora kunis parsantii 50 kunis parsantii 90 dogongora qaba jettanii gosa gosaan keessan jechuudha eegas booda yoo yeroo hin qabaannee fi namni ati hordoftu san gosa ulamaa'ii jalqabaa khayaanni isaa sirrii ta'e keessa jirta taanaan qorannoo gaggeessuu nus hin feesisu yoo carraa yeroo harkattan garuu qorachuutu akkaan barbaachisa qoradhaa alhamdulillah maasha Allah yoo yeroon qabaanne garuu humaa godhuu waan hin dandeenyeef isuma hordoftan jechuudha kana jechuun ammoo taqliidan ja'ama garuu namni tokko dhugaa jirtu tan ulamaa'ii ati hordoftuun faallaa eegee isin garsiise booda diddanii ija guduunfattanii kanuma duraanii san jala yoo adeemtan taate hogguu san taqliida jaama jechuudha taqliidni nuti godhuu qabnu kan Allahaatii fi rasuulaa ta'uu qaba atii'u Allaha wa atii'u rasuula khalaas kabiraa tokkolleen hin ta'u bas waan laaftuudha formulaa salphaadha kun Alhamdulillah, mashallah. We don't have the time. Yet you can. That's not called taqleed. But if someone shows you proof against the scholar you respect, and yet you follow him blindly, that is taqleed. The taqleed we can only do of Allah and His Rasul. Bas. Atiullah, atiur Rasul. Bas. No one else. Simple. Simple formula. ammaas namoonni biraa tokko tokko obboleessoo zaakirati haasawaa keessatti firqaan uuminaa jettee turte garuu ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam firqaa 73tu jiraachuudhaaf ta'a hin jenne jeena gaafachuutu mala anis jeetiin deebisaaf ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam bakka 73tti adda bahuuf teessan ja'an malee bakka 73tti qoodamuu qabdan hin jenne rabbiin guddaan firqaan uuminaa je tana nabiinis sallallahu alayhi wasallam ni beeka garuu rabbiin subhaanahu wa ta'ala firqaan uuminaa je'us ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam haala musliimoota ilaalaniiti waan fuuldura ta'uuf malu takkaa'u akka qoqqoodaminsi ta'uuf jiraatuuf dura tilmaaman malee firqaa 73 godhuu qabdan hin jenne hadiisa sahihaa kan Abu Daawud lakkoofsa 4579 fi 4580 irra jiru dubbistan ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam akkana ja'an yahudaan bakka 70 takkatti yookiin bakka 72tti adda bahan akkasuma warri kiristaanaatis bakka 70 takka yookiin 72tti adda bahan musliimoonni ammoo bakka 73tti adda qoqqoodaman jee gabaase hadiisa tirmiizii lakkoofsa 130 takka akkasumas tirmiizii lakkoofsa 463 irrattis ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam akkana ja'an warri banii Israa'el yahudaa fi nasaaraan bakka 72tti adda qoqqoodaman ummanni xiyya garuu bakka 73tti adda qoqqoodamuuf ta'an isaan keessaa firqaa takka malee haafe hundi ibidda seenan yeroo tana sahaabonni isaan sawwarra kam yaa rasuulallah jaanii rasuula sallallahu alayhi wasallam gaafatan ergamaan rabbiitis sallallahu alayhi wasallam warra anaa fi sahaabota xiyya jala deeman jaanii deebisaniif ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam ummanni xiyya firqaa 73tti adda bahuuf jiraata isaan keessaa takka ta'anaa fi sahaabota xiyya jala deemte malee jarri kaan hundi warra azaabaati ja'an hadisni biraatis ni jira sahih bukhari mujallada sadaffaa lakkoofsa hadiisaa 2652 irratti ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam akkana ja'an irra caalaan ummata yeroo xiyya jiran kana jechuunis sahaabota isaan boodaas dhalootatti aanee dhufu sanitti aaneetis dhalootatti aanee dhufu ja'an ergamaan rabbi sallallahu alayhi wasallam irra caalaan ummataa warra yeroo tiyyaa kana sahaabotatti aanee dhalootatti aanu taabi'ootatti aaneetis dhalootatti aanu atbaa'ut taabi'iini ja'an dhumate hangasuma tanaafuu quraanaa fi hadiisatti aanee waan takka fudhachuu barbaadde dura sahaabota sanbooda taabi'iyyoota eegasi atbaa'ut taabi'iin irraa fudhachuu qabda dhaloota sadeen kana qofa warra kana cufaa'u salafus saalihiin jennee yaamna warroota gaggaarii nu dura dabran jechuudha yookiin ammoo abaabilee teenya gaggaarii jechuudha salaf jechuun warra duraanii takkaa'u abbootii teenya tanu dura dabran jechuudha akka shari'aa islaamaatti madda waarraa harkan nu bakka afur qoonna
خدرا قواهن دراه أنقوك أبو قرآن جتشو تربي ولانيتي يوان سلا بربادن سن قرآن خيسا دبدن قرمدت آنو تجيتن سنيس حديثة صحيح وان ارقما ربي صلى الله عليه وسلم أديسن حديث خيستيس وان ارقما ربي صلى الله عليه وسلم أفان سانيتي نججنيتو وان سان دلقني رانقوك أبو تنافو أججنيني في دلقايو واللبدي أججاتو رانوك أبو تكافرتموك أبو مدي صدفا صحابو تتكاو إجماع تكاو ولي قلتي دلوتا سدينيتي صحابوتا تابعوتا في أتباع التابعين ولي قلتي صحابوتا يادرون فا صحابات كور فرتمك أبو تابعوتا في أتباع التابعين نسكسما مديت أمورا خرامايي قياس وان بربادن سم مدوتا سدينا سيولي خيسا ودبدن جتشونيس قرآن حديثا في إجماع صحابوتا تابعوتا في أتباع التابعوتا خيسا ودبدن قياس فيدمو دنديسان قياس جتشون والبرك أبني لالو تكاو هرقين الرقهو جتشودا تنافو شريان بلنا وانا فران خنرتي بورويت قرآن حديثني سيئات كلين قرآن أولين فاليسو قرآن تقفى قوته اتعانسي حديثو تسيئاتي حديث سيئا خيستي أمري تكاو أججاتو دلقا رفضتما قبا أججني دلقا چالا فضتما قبا سنتي آني جرين دلوتا سدينيتي صحابوتا تابعوتا في أتباع التابعين أستيس إجماعاتو تكاو وان الرولي فقلنيتو ياددون فارا فضتما قبا سنبودا قياساتو التيانا تنافخنا أكاتا ترتيبا نتوردفو قمنا أكاتا نتوردفو قمنا أكنا قرآنا في سنة جل ديمو قمنا قروا أمان تنقرين هندينو نتو قرآنا في سنة وردفنا جان نوتو قرآنا في سنة جل ديمو جرى جان نمو أكنو مجا namni an quraanaa fi hadiisa hordofutti hin jiru joo tokkolleen hin jiru duba quraanaa fi sunnaan akkamitti hordofamuu qaban akkaataa ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallamii fi sahaboonni hordofanitti ta'uu qaba akkasumas akkaataa dhaloonni irra caalaan sadeen nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam irra caalaan ummata yeroo tiyyaa kana eegasii warratti aanee dhufu eegasii ammaas warratti aanee dhufu jee sanitti hordofamuu qaba tanaafuu akkaataa aayaa quraanaatti hubachuu qabnu irratti yoo garaagarummaan jiraatte akkaataa sahaboonni itti hubatan laaluu qabdan yoo san keeysaan harkatiin gara dhalootatti aanuu gara taabiyootaa dhuftan yoo as keeysaayis dhabdan ammaas gara dhalootatti aanuu gara atbaa'u taabiyootaa dhuftan haala kanaan hordofuu qabdan sababninis aayaan quraanaa hedduun fakkeenyaaf jechi masaha joo hiikaa lama qaba tokko walqunnamtii saalaatii fi kaan ammoo qaamumaan wal tuquudha wayita hadiisa bantanii ilaaltan walqunnamtii saalaa akka ta'ee fi akkan ta'in adda baafachuu dandeessan haaluma wal fakkaatuun aayata quraanaa tokko hubachuu irratti garaagarummaa yaadaa yoo jiraate akkaataa jechi biraa quraanuma keessatti itti ibsame yoo harkan irra dansaadha jechuun hiikkaasaa quraanuma keessaa yoo harkan irra dansaadha yoo quraana keessaa dhabdan gara hadiisa sayyaa deemtan yoo achi keessaayis dhabdan seenaa jireenya sahabootaa keessa laaltan haaluma kanaan taabiyootaa fi atbaa'u taabi'iina keessa laaltan dhumate khalaas hangasuma tanaafuu ragaadhaaf yookiin hujjaadhaaf quraanaa fi hadiisa hubachuu keessatti akkaataan itti hubattanii hordofuu qabdan akka rabbii fi ergamaan isaatii fi salafoonni ajajanitti hubattanii jala deemuu qabdan akkaataa kanatti ilaaluu qabna akkaataan nuti itti deemuu qabnu akkana yoo akkanan goone jechoonni quraana keessaa hedduun hiikaa lama qabaachuu danda'a fakkeenyaaf ayata akka suuraa baqraa keessa jiru kawarroonni shahiidan takkaa'uu wareegaman san hin duune isaan lubbuun jiran jeu sanfaa gariin namaa isaan lubbuun ni jiran jechuudha tanaafuu isaanitti haasa'uus ni dandeenya yoo shahiidoonni ka lubbuun jiraatan taate nabiinis lubbuun jira jechuudha jaanii yaadan loojika takkaa'uu mala gaariidha garuu sahaboonni dubbii tan akkamitti hubatan sahaboonni ergamaan rabbii sallallahu alaihi wasallam lubbuun ni jira jaanii fudhatanii hin fudhatan isaanumaatu awwaalee jira haa salaata janaazaatiillee irra salaatanii jiran nama shahiidee dirree lolaa irratti ajjeefame sahaboonni salaata janaazaa irra salaatanii jiranii nama lubbuun jiru irratti isin salaata janaazaa ni salaattanii lakki hin salaattan dhaamsi quraanii bakka tanatti dabarsuu fadhe yeroo adawwiin islaamaa ummata keessan isinirraa ajjeesne jettee gammaddee dhaadattee rabbiin ammoo isaan hin duune ni jiran jeen jechuun warri har'a ajjeefame kun akhiratti bu'aa guddoo harkatanii jechuusaati qaamaan yookiin lubbuun ni jiran jechuu miti yoo lubbuun jiraatan sahaboonni maaliif isaan awwaalarree tanaafuu yaada quraanaa tokko hubachuu yoo isinitti ulfaatte takkaa yoo yaadni adda addaa lama jiraate karaa quraanaa sunnaa karaa sahabotaatii fi karaa salafoota gaggaarii deebi'aa hogguusan deebisaa ni harkattan wanti ulfaatu hin jiru laafaadha hayyuu ta'uun sirraan eeggamu jihaada xiqqoo qofa godhuudha qorannuma xiqqasho qofa godhuuti isinirraa eeggama waa xiqqashuma dila sunda guddoo miti namoonni garee biraatis ni jiran hayoo ati isin warra kami jettee gaafatte takkaa'u isiniin kun maali jettee yoo gaafatte nuti ahlul hadiis isin jaan ahlul hadiis jechuun maal jechuudha jettee yoo isaan gaafattees nuti ummata quraanaa fi sunnaati ummata quraanaa fi hadiisaati jaanisiif deebisan hayyee gaariidha fudhatama ni qaba hayyee eegee isin ahlul hadiis jettaniif yaamtan anammoo ahla sahihul hadiis jeetiiniif yaamaan jeen sababni waan hin quraanaa fi hadiisota sayyaa qofa hordofuuf musliimoonni biraa hadiisa daciifaa fi mawduu hordofuutu jira anammoo ahla sahihul hadiis kun ammoo yoo maqaa wayiitiin na yaamuu barbaaddan qofa jechuudha ahlul hadiis jechuun warra hadiisa daciifallee mawduu'allee numa hordofu warra harka isaanii handhuraa gadi qabatu faadha humaa rakkoon qabu maqaa wayiitiin na yaamuu barbaaddan taanaan an ahla sahihul hadiis
obboleeyyan isin ahlul hadiis waytee fin jettan kana maal jechuudha jeeyoon gaafadhees nuti warra quraanaa fi hadiisa dhibbarraa dhibbatti hordofunaan jaan anis hayyee gaariidha mee aayata quraanaa keessaa kamtu quraana keessaa bakka tamitti rabbiin ahlul hadiis fin jaatiif yaamaa jeeyoon gaafadhees jarrini sumaata kalleen arkine jaan mee hadiisni sahihaahoo khayrgamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadiis jaatiif yaamaa jee dubbatanii jira je'uunis deebiin hin jirtu waan kana ta'eef an ahlul hadiis jeef yaamu an muslima jeetiin yaam kana jechuun an dhibbarraa dhibbatti ahlul hadiis jechuudha isin ammoo hanga tokko irruudha parsanti 95 takkaa'u parsanti 98 ta'uu maltan laakiin an dhibbarraa dhibbatti ahlul hadiis jechuun ahlu sahihul hadiis jechuu khiyya fudhatama ni qabamuun qabu yoo quraanaa fi hadiisa jala qadeemtan taate laal aayanni quraanaa tokkolleen rabbiin ahlul hadiis jaa'if yaamaa jiru tokko hin jiru hadiisni sahihaatis ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam ahlul hadiis jaa'if yaamaa jiru tokko hin jiru ammaas namoota garee biraatii jira kanuma akka warra ahlul hadiisii wal fakkaatu warra nuti salafiidha ifiin jiru nuti salafiidha jaan anis aboo salafiidha jettee jeeguun gaafadhu an salafiidha naan jaa anis hayyee salafii jechuun maal jechuudhaan jaan salafii jechuun warra salafus saalihiin jala deemu jechuudha naan jaa anis bar salafus saalihiin jalaan deemaan jeen khaniin hordofu allaha ergamaa isaatii fi salafus saalihiin ummata bare ergamaa rabbi eegasii warratti aanee dhufu eegasii ammaas warratti aanee dhufu jalaan deema garuu quraana keessa bakki rabbiin salafii jaa'if yaamaa jiru ni jirti jeetiin gaafadha hin jirtu naan jaan hadiisni tokko ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam salafii jaa'if yaamaa jiru ni jira hin jiru naan jaan garuu salaftichi tokko hadiisa nafideetu jira hadiisa ergamaan rabbi sallallahu alaihi wasallam an salafii jee ni jira jeen nafide sahih muslim keessa jira naan jee garuu bakka inni jiru sirri natti nimne anis hayyee gaariidha jeetiin mirkaneeffachuudhaaf sahih muslim as fudhadhee lallaale sahih muslim lakkoofsa 2,405 yookiin 2,400 wayirra jirana fakkaata hadiisninis hadiisa sahih garuu akka malee fuudhame hadiisa jidduurraa muree fudhate hadiisni guutuun akkana jaa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam faatimaadhaan radiyallahu anha akkana jee ansiif salafa gaariidha abbaatu intala isaatiin ansiif salafa gaariidha jee nabi muhammadiitu sallallahu alaihi wasallam intala isaa faatimaadhaan radiyallahu anha ansiif salafa gaariidha jeen akkuma reefu isinii himetti afaan arabaatiin salaf jechuun hiikaa khaduraanii takkaa'uu khadabre ja'uu qaba abaabilee takkaa'uu abbootii duraa jechuudha kanaafuu yoon intala tiyyaan ansiif salafiidha jeenu maa rakkoon qabu namni arabaa ka kiristaanaa tokkos yoon intala isaatiin ansiif salafiidha jeen rakkoon hin jirtu akka jecha seeraa afaanitti rakkoon qabu garuu karaa islaamummaatiin yoo taate rakkoodha dhugaadha nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam intala isaatiif fakkeenya gaarii khaduraati garuu har'aan tana abbaan hundinuu ilmaan isaatiif salafus saalihiin ta'uu dhabuutu male tarii ijoolleen abbaarra islaamummaa qabaachuutu male kanaafuu abbaan hundinuu ilmaan isaatiin ansiif salafa jechuun hin danda'u laal akka seeraa afaanitti yoo jecha salaf jiru kana hubatte akka ulamaa'onni gurguddoon jaanitti ka warri salafiilleen ulamaa'ota gaariidha jaaniinilleen akka jaanitti har'aan tana namni tokkolleen an salafiidha ifiin jechuu hin danda'u jaan sababninis nuti khalafa jechuun warra booda kana dhufe salafoonni ammoo warra nu dura turan yoo warra duraaniiti wal bira qabamnee laallee nuti khalafa jaamna nuti ijoollee teenyaaf ilmaan ijoollee teenyaatiif ilmoo ilmaan keenyaatiif salafa ta'uu ni dandeenya teeknikaalii yookiin adeemsa keessatti salafa ta'uu ni dandeenya karaa islaamummaatiin garuu ta'uu hin dandeenyu gara islaamummaatiin nuti khalafa jaamna jechuudha waliigallee isiniif ifaami So compared to the previous people, we are khalaf. Yes, we can be salaf of our children and grandchildren and great-grandchildren. So technically we can be salaf, Islamically we can't. Islamically, we are khalaf. Clear? Fine. When I had gone to Australia, the first time I went to Australia, I had gone for lecture tour, and a group of good brothers, mashallah, following Quran and Sunnah, Sahih Hadith, they called me for a lecture tour. And normally we had correspondence, we came. And we reached in that city. gaafa dura Austraaliyaa dhaquu xiyyaa yeroo duraatiif barumsa kennuuf gaafaan dura Austraaliyaa dhaqe maashaallah obboleeyyan gaggaarii quraanaa fi sunnaa hadiisa sayyaa hordofaniitu biyya san jira akkaan isaaniif haasa'u godhuuf naaf heeran yeroo baay'ees xaliyaa waliif barreessina ture tanaaf nu yaamanii magaalaa sandayin gara obboleeyyan nu afeeranii sana maqaa isaanii yaadadhu jarrinis maashaallah ummata gaggaarii tokko magaalaan itti haasa'u godhu san halkan keessa geenye anaa fi waayiloonni xiyya kaameeraa waraabanis waliin jirra ture amma nuti salaata keenya salaatu seenne hoggu salaanne booda isaan keessaa namni tokko hey namana isinis akkuma nuti salaannu salaatanii naan jee anis hayboo hoggu akka keenya salaatanii jettu kana maal jechuu keeti ana akka ergamaa rabbiittiin salaateen jeen sanuu bar hey namana akka keenya salaataa naan jennaan anis maaliin akka keetti salaata akka ergamaa rabbiittiin salaata maleen jeen laal gareeleen tun amma quraanaa fi hadiisa sayyaa hordofan maashaallah
سلايسان صلاة كرجما ربي صلاة خيسانة تدوج من نجرة جتشوك أبى ملء أكخين صلاة تنجتشون إنسان رنتر عن إنسان صلاة استندور أركين بيخ صلاة خيال خنانين وقاري رف صلاة أجرة أنا كسات التوسون تانا كرجما ربي تتين صلاة أجرة الحمد لله إن اللي نكم يرجما ربي تت صلاة أجرة وانت سلا إني جتشوك أبو أكرجما ربي تت صلاة خيت تجمديتين جرته كاب قروا إني جمتشو خيسة hey man you pray like us نانجي يرون عفيرنسان كاسة خيار كنيتي مالين أمبيخان هاسو ذاكر comparative religion يوخين غراغرون ما في والفكية من تيلير تقولسان بيخان مالي أكيدا سان بيخان أكيدان سامالة كتاتن بينو جان سنفجتش زيقالو ما في يوخين صداچاتو من عفيران سبب نيس جما من تيليو البركابوتينا كان سبيشاليستي تهتي بيخان أكاسم ويتا كاسة خيالا نيس ركنا تكالي خيسار كوندن دين قروا أكيداتي ينبيخان أكان تسالاتو سنبيخان تنافرين تشاتو منافيرني هجوا كاتان انتصالات واركن جمدني هاي نمان أكمل انتصال نصلاة تنانجان أنا مولك يا كيرجما ربي تين صلاتان جين قروا ما شاء الله إنسان ندينو بليينج جاريدا خنبود هيراتا يوخين إرباتا فوجتينيا عصو ببريدا عصوين ما تدرو مولفكاتو خن أنا نفيد عن شافعيد عن مالكيد عن حنبليد عن أهل الحديث جورتي يروبك سلفي جوجينيو عن سلفي لغاتين جين قروا قرآن خيس بك سلفي جاء فيا ما جت تنجرت حديث نسياتس خير جمال ربي صلى الله عليه وسلم سلفي جاء فيا ما جاء نسنجرو وبلينا تجرا الرهدو ثاني أنا أولي قالني جرا نما تكمله إسان خيس وبليس خيني تكونوجي ولي فنجل قروا جري خانون دي ما شاء الله ذاكر باي وبليس وذاكر نتسوجي ولي قال لنا أنجان وبليس ولي قالوا دي النسن وبليس وذاكر شيخ ناصر الدين الألباني نبي تاجين قافت أنيس إنين بخان جين إسا كمل لالتواي إسا مال يادنان جي أنيس ما شاء الله إني مهدسوتا قرقود دايروتي نجيران خيس أنا مجبادان جين وقاتك قدر يرولو بنجيرو سنة تجيشود رحمه الله ربي الرحمة أقولو فيه إسوجي وليف قلت جيشو نانجي إن جين إني ولما يدن ساد إسانين خبجانين جالداسي والفينا قدان خنافين جين هايوان إني دوبتين سيجرسي سافين نانجي إنترنت سيني albani.com خيسا هاسو فتوى سا داولو قدي مي أما فتوى تناف دي بساخن نانجي شيخ ناصر الدين الألباني ربي الرحمة أقولو في نين جالدا نين خبجو والفينا قدان خناف أكسمت اللي ما شاء الله نين دين كسيفاد غريلي ولما إلمين جيران خيسا إني تكو غرين تك سلفي جاني فيها من درك أما جان إني نيس غريتنا الراي ورججبا سلفي فينجتون درك أما جو راتك أنيس قيانا منتك قرآن في حديث خيسا مالي فراون تان رجع كان جاني فيها من درك أما جو يونا غرسيسه أرمان تنا فرد شو دافكو بيدا غرو درانين كرد غافنا منتك سلفي جاني فيها من درك أما أهل الحديث جاني فيها من نيس درك أما رجع جو قرآن في حديث سيارة نفيده هجوس في نيام تكاو أنا في جاني فيها من فرديد مالكي جاني فيها من نيس فرديد رجع جو يونا غرسيسه هجوس نيم فرد جما قطعتي نسان شفاوني نردف جما استعتك يخي مكان فيامو تنجروا المسلم جاي فيامون فلاد يرون فتوى سالالو شيخ ناصر الدين الألباني إنما فتوى علماء تهدو خنيجرو أبو حنيفة أنا كان جي حديثة تكتكيجر حديث نني دبتس فرقات رباطة مسديتو توف جرات إسيتا كمالي خانون دي والرأي بالذات تكتين سنيس جماعة جام تجي يوم الدو دي فنو هدو للالتن جماعة جيشون جنريشن وخين لالو تسدين دراني سن مدي خنام مو صحيح وبخاري دجي أنيس خناوت جولي فينجل إني أكنجي إمام أبو حنيفة جماعة جتون خرا صحابوتا هردفو أماس دلتيانو أكسم أماس دلتيانو سلف الصالحين هردفو جتو رجي أنيس سانومان هردفان جين دبي ابن تيمية سلف الصالحين جل ديمون دركما جون أفديس أنيس جلان ديمان جين فتوى إمام الشافعي تدلوتا سدين سن هردفون دركما وروتا غغاري ندور دبرن هردفو كبدن جتو نافديس أنيس نين هردفو مالي ريرا كونين جين قرو جريخون سلفي جاي بياما جاني جراني أبو حنيفة نكسن جنة إمام الشافعي نسكسن جن شيخ ابن تيمية نسن جن أمني ساكن جيسا عنقروا ننجن تنافو أما قرآن في حديث خيس رجان سلفي جاتي بيا ما جو نجرو قياسة تكاو لوجيك شيخ ناصر الدين الألباني فيدميتو جرا شيخ ناصر الدين الألباني شيخ قدامان تيفنين دين كسيفد دقيقة مراسة خيسة تنين تمور إن شاء الله سيشن يوخين قوديرو غافي في ديبي ساتو جرا أكمتي غافي في ديبي أكا قدو دندان albani.com جتنيو سنتنار كوني دنديسان مالف سلفي جنة كيف يامو كمنو لوجيكا تكاو يادة متى سافا يدمين ومنسيسو في عليه جرا نما غافتو جرا شيخني نيس ديبي سخن أسمى غافي في ديبي سان ديمو جرتو شيخني أتي مالي جيه غافت نمتشنيس أم مسلمة جين شيخني نيس أتي مسلم أكمي أتي خارجي دا أتي معتزلة دا أتي شيعة دا أتي رافضة دا أتي قادري دا مي أتي مسلم أكمي جين نمتشنيس أم مسلمة قرآن في سنة هردوف جين شيخني نيس سنة أكمي سنة تمي نمو قرآن في سنة هردوف نجا خوارجان قرآن في سنة جان شيعانيس قرآن في سنة جان
qaadiriinis quraanaa fi sunna jaan ati hoo quraanaa fi sunnaa akka hordofta jeen namichinis an quraanaa fi sunnaa akkaataa salafus saaliin hubatanii hordofanittiin hordofa jeen sheekninis baay'ee gaariidha jeen tanaafuu quraanaa fi sunnaa akkaataa salafus saaliin hubatanitti hordofu qabda hima dheeraa kanaaf jechi gabaabaan jecha salafii je'uta akkasitti mormii sammuu hatanii jechuu akka warri salafii je'utti an sheekh Naasiruddin Al-Albaanii niin kabaja irra hedduu wayitaan haasoo xiyya akkanaa kana godhuuf deemu yoo hadiisa mirkaneeffachuu fedhe kitaaba isaatiin ilaala tanaafiin isa kabajee isa jaaladhee akkasuma ulfina guddaallee kannaaf garuu isarratti taqliidan godhu taqliida godhuun rabbii fi ergamaasaa qofarratti laala amma wanti kun loojika yaadasaati yookiin qiyaasa ja'ama anammoo quraanaa fi sunnaarraa ragaanaaf dhiyeessiin jee malee loojika yookiin dubbii malaatii miti alhamdulillah thumma alhamdulillah arrabbiin loojikaan na badhaasee jira thumma alhamdulillah an hayyuu miti an akka barataa ilmii barbaaduu tokkottiin iflaala barataa beekumsaati darasaadha garuu rabbiin ulamaa'ota hedduu wajji akka wal arkuna godhee jira ulamaa'ota gurguddaa biyya hindii kanaduwaa kadiyoobandii kasuudii alhamdulillah warra ardii biraatis hedduudha jechuu akkaan moggatti ulamaa'ota gurguddaa zamana kanaa wajji wal qunnamee wajji haasa'u rabbiin dandeettii isaatiin na badhaasee jira isaanii wajji wal arkee haasa'u xiyyaafis rabbiin beekumsa xiyyanaaf dabalee jira ta'us garuu an ammallee baratuma beekumsiniin an qabu muraasa waa xiqqashu garuu loojikni xiyyanii jira alhamdulillah rabbiin loojikaan na badhaasee jira amma gaa kanarratti hundaa'ee ati muslimaa akkamiiti ati khawaarijaadha ati mu'tazilaadha ati shi'aadha ati qaadiriidha ati suufiidha waan jiru kanarratti hundaa'eeti sheekni mormii san injifate namichi gaafatu san ammoo rabbiin muslima jaa'ib yaamaan jenne jee gaafate sheekninis yeroo sanitti islaamni jiru tokko qofa ture amma garuu garee adda addaatu jira tanaaf yeroo ammaa kanatti salafii jettee adda baastee yaamuun dirqama fardii taate jeen sheekni loojika yaada jechuudha mormii sanis bakka tanatti umuramtee sheekh Naasiruddin Albaaniitu mo'ate jechuudha amma deebiitii yaan isinii kan laal anaa wajji mormii fitti hin seeninaa ragaa quraanaa fi sunnaa keessaa na fidde taanaan Dr. Zaakir Battaluma sirraa fudhata mormii irratti alhamdulillah rabbiin na badhaasee jira waa mormuu irratti alhamdulillah deebinan sheekh Naasiruddin Al-Albaaniif kannu ani sanii kabaja waan inni isaan qixxeessullee takka illee hin jirtu naaf inni wal bira qabamnu isa biratti an coba galaanaatu hin ga'u tanaafuu yaaboo dhiifama wajji akkan taanetti nan hubatina haasawni xiyyeerre hedduunsaa qorannoo inni godhe irratti hundaawa maasha Allah tanaafuu dhiifama wajji akkan taanetti nan fudhatina ani saniin jaaladhanii kabajaas garuu taqliidan godhu inni hadiisa tokkollee ayata quraanaatis tokkollee salafii jettaniif yaamu qabdan joo naaf hin dhiyeessine tanaafuu ifiin hin yaamu loojikninis hin ta'u yeroo ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam lubbuun jiranitti munaafiqootaatu ture furqiyyeessobduutu ture munaafiqoonni jiraatanis sahaabonni maqaa isaanii hin jijjiirre khaarijootaatu ture khawaarijaa jaanii fi isaaniitiif yaaman ummanninis maqaa san isaaniif kannan sahaabonni maqaa haarii abaafannu jaanii jiranii hin jenne muslima jaanii tumeef yaamuu itti fufan yeroo sanitti mu'tazilaatu ture warra mu'tazilaaweetu jira ture garuu ummanni ammallee muslima jaaniif yaamuu isaanii ittuma fufan gaafa sanis garaagarummaan numa jirti akka ammaa kanaa miti malee gara gaafiititti yoo deebine sheekh Naasiruddin Al-Albaaniin salafii jettaniif yaamuu qabdan jee gaafiin tiyya salafii tamihoo salafii jiran keessaa ati qutbiidha moo sururiidha moo madkhaliidha salafii biraatis maqaa yaamuun danda'a laala nama dhoof haasootti hin jiru dhiifama wajji akkan taanetti akkana nu banne ani isaan tokkollee ammeessuu fadheetii miti garuu salafuma keessaa gareelee hedduutu jira osoo UK dheeytaniifaa maasha Allah subhaanallah Allahu akbar gareelee hedduu dila takkaatu jira biyya UKtti gareen salafii takka garee salafii biraatiin kaafire jettee arrabsitee ollolti na'uuzu billah rabbitti irraa maganfan yoo yeroo qabaanne tana boodatti deebina inshallah tanaafuu ati garee salafii tamiiti ammaas maquma fadhellee osoo ifiif kannitanii gareen biraa uumamuun siin oolamtu tabiraa shi'aatu asbee khaanis nuti sunniidha jechuu eegale ammaas garee ahlus sunna wal jamaa jaamtuutu jira ammaas garaagarummaan numa uumamte garaagarummaa duraanii tahanafii maalikii shaafi'ii hanbalii jettu irratti ammaas tasalafii ahlul hadiis jettu dhufte adaduma ilmi namaa maqaa haarii tokko moggaafatuun gareen biraa uumamuunis hafan qabdu yeroo maqaa tokko moggaafattu garee biraatis akka uumuu dandeessu beeki maqaa rabbiin moggaasa keessatti illee namni ol dhabuu ni danda'a akka ol dhabuu danda'ullee rabbiin nuuf himee jira garuu maqaan moggaasa kun qoqqoodamiinsan fidu jettee yaadin rabbiinis hin beeku jettee yaadin rabbiin ni beeka rabbiin ummanni muslimaa akka qoqqoodaman ni beeka quraana keessattis nu himee jira ergamaan rabbiitis sallallahu alayhi wasallam dubbatanii jiran haa ta'u akkasuma wajjiinuu ergamaan rabbii sallallahu alayhi wasallam ahlul hadiis jaa'ib yaamaan jenne salafii jaa'ib yaamaas hin jenne ahlul hadiis kam bombee bikaanan irraa dhufe ahlul hadiis garee lamaatu jira jaami'ata ahlul hadiisii fi ghurabaa ahlul hadiis tanaafuu akka beenuuf ahlul hadiis kam keessa jirta ahlul hadiis takka ahlul hadiis biraa komatti laala warra ahlul hadiisiif hin jiru kana miidhuufi miti kaniin dubbachuu jiruuf
akkamaletti nan hubatina tanaaf jecha mata dureen haasoo xiyyaa kun nama mufachiisuu danda'a jee awwallaahi quraanaa fi hadiisa ergamaa rabbii qofa irraa hin dubbachuu jira dhiifama wajjinnatti sinaarina an sheekh naasruddin al-albaanii nin kabaja salafootaas nin kabaja hangaan harkatti gareelee dachii tanarra jiran keessa ahlul hadiisii fi salafiin quraanaa fi sunnatti akkaan dhiyoo ta'uu isaanii irratti walii galuu qabna kana jechuu xiyyaafis hin qaanfadhu niin boona garuu salafii tam tarii yeroo sheekh naasruddin al-albaanii sanitti garee takka qofaa jirata amma garuu gareelee hedduutu jira sururii madkhalii qutbii inni sirrii miti khunii sirrii miti hay salafii fi injaa garuu jaanii wal balaaleeffatan kanaafis amma kitaaba haarii ka salafii dhugaa je'utu dhufuuf ta'a kitaaban daawaa salafii dubbiseetiin jira salafii dhugaa garuu salafii dhugaa jechuun kunoo maal inni Qutubi, oh he's not right, he's calling him Salafi, but so now we have new books, true Salafi. I read a book called Salafi Dawa, true Salafi. What is this true Salafi? I say, we had a Dawa training program in Bombay, where we invited people from different parts of the world. There were 19 people from 14 different countries. And many of them were from Madina University, mashallah, from Bahrain University, more than 50% of Salafi, mashallah. Gaafta akka sagantaa leenjii daawaa magaalaa Bombee keessatti xannuu turre. Namoota hedduus kutaalee addunyaa garagaraa irraa afeerree turre. Namoota 19 qabiyyoota garagaraa 14 irraa afeeraman keessaa irra hedduun isaanii maashaallah yuunivarsiitii Madiinaa irraa. Gariinis yuunivarsiitii Bahrain irraa. Namoota kanneen keessaa maashaallah parsantiin 50 ol salafiidha. Yeroo tana amma achumatti marii wayii takka taasifne. Anis akkanaan jeen jecha quraanaa fi hadiisa akkaataa salafus saalihoonni hubatanii hordofanitti hordofuu je'uuf jechi gabaabaan salafiidha. Tanaafuu salafus saalihuunaatu caalamoo nabi Muhammadiitu sallallahu alaihi wasallam irra caala jeetiin gaafadhe. Eenyutu caala? Isaanis nabi Muhammadiitu sallallahu alaihi wasallam irra caala naan jaan. Duba eegasuu maaliif Muhammadii jettaniif hin yaamne ree jeen. Sirri moo sirriidhaa miti? Biyya Hindiitti eenyutu Muhammadii jeef yaama? Warra kamii ni beeytanii? Isaanii wajji waliif galtanii isin? Lakkii Indiyaa keessatti warri Muhammadii jeef yaamu warra kamii? Ammaas eenyutu caala hoo? Muhammad sallallahu alaihi wasallam moo Allahatu caala? Allahatu caala. Tanaafuu namni fadhinnaa mataa fi cufa rabbiif kenne muslima jaamee yaamama. Qoqqoodamiinsi musliimoota keessa akka jiru beekamaadha. Garuu maqaa feete moggaafattus qoqqoodamiinsinis akkasumatti babal'achaa deema. Mazhaba Hanafi keessa kutaa 4tu jira, sheekan gurguddaa 4 jira. Mazhaba Shaafi'ii keessaas qadiimaa fi jadiida waan ja'amuutu jira. Ahlul hadiis keessaas akkasuma garee hedduu. Kashmir yoo deeytan achis garee ahlul hadiis dila kanaatu jira. Gaaf tokko Kashmir dhaqee achittis garee ahlul hadiis hedduu kanaan arge. Karalaa yeroon dhaquus garee mujaahidiin jaamtuun achitti arge. Mujaahidiin KNM Karalaa nadfatul mujaahidiin. Ummanni naannoo sanii mujaahidiin jaaniif yaaman malee ahlul hadiis jaaniif yaaman. Osoo Suudii deeytanii ana ahlul hadiis ifin jettanii maali ahlul hadiis jechuun kunoo jaanii si gaafatan. Nama muraasa qofaatu Suudii keessatti waa'ee ahlul hadiis beek. Wanti isaan beekan salafiidha. Garuu salafii fi ahlul hadiis garuu matakka maqaa isaaniitu adda malee. Ammaas biyyoota gariitti ansaarii jaanii yaaman. Tanaafuu ogguu sheekni salafiidha jedhu warra Hindii biratti ahlul hadiis. Duba isaanis salafiidha jechuu miti. Akkas gaariidha. Tanaaf asirratti wanti hubannu yoo maqaa addaa tokkoon moggaasuu barbaadan salafii jetteef yaamurra Muhammadii jetteef yaamuuturra wayyaadha. Akkasuma ammaas Muhammadii jetteef yaamurra muslima jetteef yaamuuturra caala. Tanaafiin atii'u Allaaha wa atii'u Rasuula jaa. Waan kana ta'eef hangama xiyyaan muslima jeef yaamuudhaan filadha. Hanganuma kanuma khalaas jalqabni xiyyaas muslima booddeen xiyyaas muslima. Ana boleeyyan xiyya muslimaa tokkollee miidhuun barbaadu. Hanafii tahee, Shaafi'ii tahee, Hanbalii tahee, Maalikii tahee, ahlul hadiis tahee yookiin salafiis ta'u dhugaan isiniin jaan amanaa hunda isaaniitu niin jaaladha. Ana boleeyyan xiyya muslimaa hundaa'uu niin jaaladha. Ana hamilee nama tokkollee cabsuun barbaadu. Ta'aalaw ilaa kalimatiin sawaa'in beeynanaa wa beeynakum. Kanaaf akkuma quraanni gara dubbiinuu fi isin jidduutti illee walqixaatti hoottaa jiru sanittiin gara dubbii takka nu gootutti dhufuuf yaalii godhaa jira malee nama tuquu fadheetii miti. Ani Imaam Abu Haniifaa, Imaam Ahmad ibn Hanbal, Imaam Maalik, Imaam Shaafi'ii, imaamota gurguddaa kana cufaa niin kabaja. Akkasuma salafus saaliinaas niin kabaja, isaanis niin hordofa alhamdulillah. Haa ta'u akkasuma wajjin jalqabni xiyyaas muslima booddeen tiyyaas muslima. Ammaas tokkummaa dhabuu uummata muslimaatiif sababaan lammaffaa dhaabbataati miseensitti taatee keessa jirtudha. Dhaabbatoota jechuun an jama'ata islaamiyyaadha, an jama'ata tabliiqaati, an ikhwaaniidha jechuufaa. Dhaabbatoonni kun hundi akkam nama godha seetan. Laal osoo quraanaa fi hadiisallee hordofu jiraatte yoo ati dhaaba kiyya keessa hin jiraatin ansi wajjiinii miti. Islaamummaa keessatti dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu. Dhaabbata saniif maqaa adda addaa moggaasuunis rakkoon qabu.
fakkeenyaaf jammaata islaamaa jammaata warra hadiisaa takkaa'u jiddugala Sheekh Ibn Taymiyaa jettee yoo maqaa moggaafatte rakkoon hin jirtu. Dhaabbanni sanis quraanaa fi sunnaa akka salafu saalihootaatti hordofnaan dhaabbata sirriiti. Saniin ala taanaan garuu dhaabbata sirriitii miti. Maqaa feetan moggaaftanillee yoo feete maqaa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, yoo feete maqaa Abu Bakr radiyallahu anhu, yoo feete maqaa Ibn Taymiyaa rahimahullah, yoo feete maqaa Abu Haniifaa rahimahullah yoo moggaafte rakkoon qabu. Dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa akka salafu saalihoonni hubatanitti yoo hordofu taate dhaabbata sirriiti. Yoo kanan ta'in ammoo dhaabbata san firraa dhiisuu qabdan. Dhaabbanni san maqaa fedhallee qabaatu, fedhu maqaa Ibn Taymiyaa qabaata, fedhu maqaa salafii yookiin ammoo maqaa ahlul hadiis qabaata, hoggus firraa dhiistan jechuudha. Yoo quraanaa fi sunnaa akkaataa warra salafaatti hordofan taate hoggus dhaabbata dansaadha. Kanaafuu amantii islaamaa keessatti dhaabbata hundeessuun badii miti. Sababni isaa akkuma nuti dandeettii teenyaan daawaa irratti xiyyeeffannetti namni biroo ammoo islaaha irratti yookiin waa fooyyeessuu irratti dandeettii addaa qaban ta'a. Gariin ammaa saayinsii irratti ogeessa ta'uu danda'an. Kunumaa rakkoon qabu garuu yoo dhaabbanni lama khadaawaa godhu jiraate hoggus rakkinni dhufa. Dhaabbattoonni lama jechuudha. Isaan lachuu quraanaa fi sunnaanuma hordofan garuu waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniif dura dhaabbannoon godha. Waan isaan miseensa dhaabbata kiyyaan ta'iniifiin dura dhaabbadha. Amma fatwaan kan nu eegalagaa. Fatwaa akkam? Fatwaa namni san kaafira jettu fa'a. Fatwaa miseensa garee anaan faallaa san kafarsiistuun kan nu eegala. Takfiir laaftumatti kafarsiisuu. Gara dhaabbata saniin deeminaa jaanii daawaa walii akkan dhayine fa'aa wal dhoorkan. Fakkeenyaaf yeroo egzibishinii yookiin agarsiisa akkanaa kana qopheessine fa'aa gara egzibishina piisin dhaqinaa waliin jaan. Ni jiraa miigaa isiniif gala. Akka obboleessi keenya Zaakirnee himetti agarsiisa yookiin egzibishina warra piis kanan dhaqinaa jaan. Maaliif ni beeytanii? Sababni piis egzibishin yookiin agarsiisni nageenyaa kun waan anaan hogganamuuf. Osoo qindeessaa yookiin hogganaan nama biraa ta'e hoggus gaariidha. Yoo jammaata kiyyaan qopheeffame egzibishina bareedaadha, yoo jammaata kiyyaan hin qopheeffamin ammoo egzibishina hamaadha. Kun maaliif taahoo? Nuti Allaha fi ergamaa isaa sallallahu alayhi wa sallam irratti ilaallachuu qabna. Dhaabbanni san takka egzibishinni san akkaataa salafoonni hubatanitti quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofan taanaan dhaabbata sirriitii uumaa rakkoon qabu. Kanaafuu dhaabbata hundeessuun rakkoon qabdu hanga dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofetti. Kanaafuu yoo dhaabbata koo dabalamuu feetan dhaabbanni san quraanaa fi hadiisa sahihaa hordofuusaa ifuma teessaniif adda baafadhaa. Yoo akkaataa hubannaa quraanaatii fi hadiisaa irratti garaagarummaan jiraatte akkaataa salafu saalihoonni itti hubatanitti yookiin ammoo akkaataa dhaloonni gaggaariin sadeen nu dura dabran itti hubatan sanitti ta'uu qaba. Hanganuma khalaas salphaadha dhumate garuu namoonni wayita fatwaa godhan takfiir waan ja'amus seenan. Waa'ee takfiirii kana boodatti deebina. Akka hadiisa nabii keenyaatti nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahih Bukhari mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 637 irratti ergamaan rabbi sallallahu alayhi wa sallam kana jaan namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira yoo jee isuma raddeeffamti. Ammas nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sahih Bukhari mujallada 8ffaa hadiisa lakkoofsa 613 irrattis namni muslimaa tokko muslima biraatiin kaafira jechuun akkuma nama isaa ajjeeseeti jechuudha. Kanarratti hundaa'uudhaan ulamaa'onni gurguddaan hedduun takfiira godhuun dhoorkaadha jaanii jiran. Takfiir jechuun nama amane tokko yookiin muslima tokko kaafira jaanii yaamuudha. Hadiisa kanaan wal qabatee fatwaalee hedduutu jira. Akka Haafiz ibn Hajar jeetti hadiisni sahih Bukhaarii keessa jiru kayoo namaan kaafira jette sumad deebifama jiru kun kufriin san sumad deebiteeti ati kaafira taate jechuudha jee. Sheekh Ashawkaaniinis nama amane tokkoon kaafira hin jeeyinaa hanga ragaa qabatamaa qubsaa akka aduu guyyaa iftuu irratti arkitan malee jee. Hanga namni san dhugumatti kaafira ta'uu isaa ragaan beeytutti kaafira jechuun hin qabduun. Laal kaafiraanuu kaafira jaanii yaamuun fardii miti. Duba muslima fa'a akkamigaa tarii kaafiraan yeroo fatwaa godhan takfiir inni tokko isa biraatiin kaafira jee yaama. Guutumatti ala si baasan. Guutumatti islaamummaa ala si baasan. Tanaafuu akkas jaanii nama yaamuun dogongora akka ta'e fatwaaleen ibsan hedduutu jira. Akkumaan tuqee turetti jecha salafii jaaniif yaamuu kanarratti gareeleen ulamaa'otaa lama akka jiran dubbaddeetiin jira. Garee lameen keessaa takka salafii jaaniif yaamuun dirqama jaan. Kanaafis akka fakkeenyaatti Sheekh Naasiruddin Al-Albaanii isiniif dhiyeesseetiin jira. Ammaas akka beektan kaniin barbaadu. Sheekh Saalih Fawzaan kaniin akkaan kabaju. Inni ulamaa yeroo ammaa lubbuun jiruudha. Inni salafii jaaniif yaamuun fardiidha jee. Hagas marallee jabeessu baatu. Sheekh Ibn Baaziis salafii jaaniif ibsuun umaa rakkoon qabu jee jira. Garuu garee ulamaa'ota biraatu jira. Ka salafii jaaniif yaamuun dogongora jettu. Ulamaa'onni kunis warra quraanaa fi hadiisatti amanu. Akkasumas salafu saalihinattis durarratti kaniin dubbadhu sheekha nama hunda biratti akkaan kabajamaa ta'ee fi salafoota yeroo ammaa jiran birattis kabajamaa fi beekamaa ta'e Sheekh Ibn Taymiyaadha. Kitaaba mata duree The Call to Islam and the Caller yaaminsa garee islaamummaatii fi yaamaa jirutu jira. Kitaaba kana keessatti hadiisota 40tu ibsamee jira.
حديثنا فرتما فايو خين حديثنا تمورا حديثنا حديث الترمذي حديث لكوفس قبل ما في دبجار تركم حديثنا ني سكن جاء ارجما ربي صلى الله عليه وسلم كان جان اوان شنت ربنا كانت دلغنا ججتين سنجج تدرا جماعه جتون جنريشن يخين دلوتا سدين غغاريسن سلف الصالحين اردفو جچودا لما فان ججمودا صدفان دغيفچودا افرفان هجرا شنفان مو جهاد خرا ربي خيس غودودا وان شنن خنا جچودا نمني خرا جماعه خنا رانغتا كو اركاتا كملكه دغمان هرقوت اسلام ما فر ملكه دربيجرا نمني خرا ربي ملي خرا برات سيامو نمني سنغره قبس عذاب جهنم سياما جرا حديثني حديث سيات شيخ ابن تيمية كتاب خنا خيستي حديث خنتي انسه ور ندور دبرني رايوخي ور سلفارا نمني تكو كان جي دبت وربي نافغود لمان خنرا خمي فكان يدو ربي خي يغلتون فدون بيخ اسلام ما نا خنوساتي فيمو وربي دارا نفغي سوساتي فيجي ور سلفا خنني دبتيتو كنجي غودي ربي خي نافغود را ديرو تامي فين الرجال تشي سغلتون فچو قبا مسلمنا غدوساتي فيمو وربي دارا نفغي سوساتي فيجي تنافو مسلمه كو فجتيتي فيامو قبد حديث الترمذي خان درا رتيس نمني مكا ربي نسايامين التي مكابراتي فيامي اننيس مسلمه مؤمنة في عبد الله هي كان ساتس مسلمة نما ربي تأمني في قبر ربي يجودا نمني مكا خنانا لجروني فيامي قريب الدازابات فياما جرجا خوني حديث سلفتك أمي ابن تيمية دبت خون قولي ربي ناف قولي مسلمة نقولو ساتي في موربي دارانا فجيسو ساتي في لمن الرخامي فكانت دميسي قالت ربي قال شو ينبيخو خجوخو وانتيبسو أكن ملا فاخاته مكا ربي قرآن خيست تنسيامين ألتي مكافيتين فيامو كان دندين ملس مكان النت سيامي خنيس مسلمة مؤمنة في عبد الله شيخ ابن تيمية وكنجي مسلمين دي مكا ربي قرآن خيست تيامي قفاني فيامو كبا مسلمة مؤمنة في عبد الله دوباتي أكمت شيخ ابن تيمية سلفي جاء فياما جيجيشو دنديس شيخ ابن تيمية سلف الصالحين اردفو قبدن جيمالي سلفي جاء فياما انجن أن اللي نكسمان جاء أما سلماء إبراتين فكين يسنف خن شيخ عثيمين لا العلماء نخون ندينو ججبو دلو تخنات إسان ندينو أما آخر من يجرن شيخ ناصر الدين الألباني شيخ ابن باذي في شيخ عثيمين إسان دافو ربي الرحمة أقودو فيه كتابة ما تدري هنجيوم كقدم نجو خيستي كتابة خنا الشيخ عثيمين تبرئيسه إكزبيشن خنا رأيلي أركتشوني دنديسن كتابة هنجيوم كقدم نافولا صدمي جارتي نمشي بيجي تكوتو الشيخ عثيمين جافي جافت بيجتيجي نموني غير إخواني في تبليغ التنمية مجرن جرخون كرادوغار جرن موجبور جرن جي جافت شيخ عثيمينيس يونم نتوكو إخواني تبليغي وخين سلفي في جتشا خراسة نتنميامي إني نودو غنغور رجر جي دي بسيف غافين سلفي جتو بكتنة تنغافة تمنيو غرو شيخ عثيمين بكسن برد برسيتي سلفي ستي دي بيتنخن نمني غري إخواني تبليغي في سلفي التنمياموندي خراج لنا رجر جي أنا ميت دكتور زاكر نايك أمنتي إسلاما خيست وان تكلمت عن زيرو شيخ عثيمين يو والبركة بموانو منجر جتشو عن زيرو شيخ عثيمين ما شاء الله أنا ما بيكم سقود داكم عن فتوى شيخ عثيمين جلان دي مجر سلفين قبنا لا تبربادن ندي قبساني جم شيخ عثيمين تأشك أبو كبان نموني سي ويب سايت ليرة تركتن خنندي شيخ عثيمين سلفي جاء فياما جان وانتي سانجان شيخ عثيمين خرا سلف الصالحين أردفك أبدن جان أنا اللي نكنمان جابر شيخ عثيمين خرا سلف الصالحين تنميا مركودن جن غرو يو خرا سلفي جتني فيامو كبدن جو تخنمي أمتنتاتي هجوس جبورة جرتنجي شيخ ناصر الدين الألباني قرأت كون ججبي سفر ديرجي شيخ عثيمين أمه هنتوجي قالوا يسلمين وان الرولي في قلن كبن شيخ ناصر الدين الألباني يو أناتو نما هندج علتي في يدي سلفي جتي خي فيام تتاتي هجوس دوغن قرتي جرتا جيجرا شيخ صالح فوزاني نيس أن سلفي جتي أكنا من ما هندج علوتي تيو خي في داتاتي هجوس دوغن قرر جرتا جي شيكوتين غرغدون وروني سلفي في جچون درقما جانو دادچوف جچاني سلفي دا اناتو نمون دچال انا ملي نمني برا جنتن سينو خجتو تاتي دغونغور جاني دبتني جيران شيخ صالح فوزان شيخ ناصر الدين الألباني في شيخ ابن باز فاتو كان جيجر شيخ عثيمين امو خنجچو بر دبره انماتو سلفي جتي بيامون قبدجي انما هاغ شيخ عثيمين واجد جبيسومت انا مو نغافتن مسلم جاني بياموتو ويادان سننجا يونم نتوكو سلفي جيف يام يمو قم تكو مباح وان جالتماس جبماس انتين تودندا قرو حرامي سنين جو ان حرام جو قرو ان خنين فلدو وانتي قارين كل ركو تكلين كبني خدي برا ربتي نجينا مباسو مسلمة جاني في يامودا ولما إلين جتشا خنا نجنا منجن رت والدبي كبان نمني توكو جتشا
quraanaa fi hadiisa akka salafoonni hubatanii hordofanitti hordofa joof jecha gabaabaa salafii jootti fayyadamee yoo ifyaame umaa rakkoon qabu ta'us garuu irra hedduun namaa salafiin garee nagee baate jarri hafan kabiraa ammoo warra azaabaati jaanii yoo ifyaaman taate hoggus dogongora guddaadha gabaabsineetti fayyadamuuf yoo taate mubaaha ta'uu danda'a garuu fardiidhan jiru karaa kanaan an fatwaa Sheekh Saalih Al-Munajjid godhe wajjin jira Sheekh Saalih Al-Munajjid akkijee warra bidaa irraa addeef baasuuf jecha salafii jettee yoo ifyaamte rakkoon qabu garuu an salafii nama hunda caalu jettee yoo ifyaamtu taate hoggus dogongora jee kana booda hadiisa ergamaa rabbii tokko dubbatee akkana jee gaafa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Madiinaa jiran san nama ansaaraa tokkoo fi muhaajiraa tokko jidduutti wal dhabbiin uumamte kana namichi ansaaraa guyyaa warra ansaaraa naddirmadhaa jee yaammate warri ansaaraatis dhufanii isa bira guutan muhaajiraatis yaa warra muhaajiraa naddirmadhaa jee yaammate isaanis ni dhufaniif yeroo tana ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam dhageyanii maali yaaminsi jaahiliyyaa haakanaa kun jaaniin laal dubbii tana yoo laalle ansaaraa fi muhaajira jaaniif yaamuun hamtuun qabdu garuu garee uumanii yaa warra ansaaraa naddirmadhaa yaa warra muhaajiraa naddirmadhaa jechuu kana jibbaniiti yaamicha jaahiliyyaa jaaniin nabiin keenya sallallahu alaihi wasallam maqaan ansaara jiru fi muhaajira jiru maqaa gaarii ta'us akkuma beekamutti ansaara jechuun tumsitoota yookiin warra gargaare warra ergamaa rabbiitiif tumse jechuudha sallallahu alaihi wasallam muhaajira jechuunis warra karaa rabbiitiif ergamaa isaarra godaane jechuudha garuu lameenuu maqaa bareedaa ta'us rasuulli sallallahu alaihi wasallam nama hundarra caalu ta'uuf mul'isuuf jecha ifiyaamuun haraami jaan kanarratti hundaa'uudhaan salafii jaaniif yaamuun haraami jechaan jiru akka malatti akkana nuban garuu jechi nagiyaatii fi khasirrii muslima jaaniif yaamuudha yoo eega salafii jettaniif yaamtan booda dogongorri xiqqaan tokkoo fi tuulummaan xiqqoon takka isinirraa mul'atte rakkoodha tarii rakkoon tunis balaa hamtuu fiduu dandeessi tanaaf ergamaan rabbiitis sallallahu alaihi wasallam maqaa wal qoqqooduu kana dhorkan jechi nagiyaa salphaan innanii minal muslimiin awwarra muslimootatirraa ijaaniif yaamuudha gama biraatiin an dhibbarraa dhibbatti hanafiidha shaaficiidha maalikiidha hambaliidha salafiidha ahlul hadiis ijaaniif yaamuun umaa rakkoon qabdu garuu maqaadhaan hogguu if yaamtan muslima ja'atiif yaamaa haasoo khiyyadumarratti yaadota ulamaa'onni gurguddaan sammuu teessan keessa isiyyee yaa'uun kannaniin xumuruu barbaada dubbiin isaaniitun qalbii teessanis isiniif banuutu mala namoota takfiira godhan laalchisee warroota kaafira jaanii wal yaamanirraa wayita dubbatan imaamu shaafi'i rabbiin rahmata haa godhuu fi maqaa rabbiin siif kanneen kan inni namaa yaameeniif yaamuun gahaadha wanti kanaan ala jiru cuftii haraami kufriidha jee waanuma rabbiif ergamaan isaa moggaasan qofaaniif yaamuudha kanaan ala wanti biraa takkailleen hin jirtu wanti kanaan alaa kufriidha garuu namni tokko wallaalaa yoo maqaa biraatiin yaame kaafiraa miti imaamu shaafi'iitu kana jee imaamu shaafi'iitu akkana jee sheekh ibnu teemiyaanoo waan jee ni beeytaa yoo namni tokko namaaf sujuudee kun amantii kiyya jee yaade namni san kaafiraa miti jee sheekh ibnu teemiyaa namni tokko ilma namaatiif sujuudee wanti kun amantii kiyya jee yoo yaade hanga namni biraa waan kana isaaf ibsee adda baasuufitti kaafiran jaamu yoo eegaa adda baasaniif booda waan sanirra jiraate malee jee sheekh ibnu teemiyaa aalima jabaa akkami isaa tokkana jee dabalataa yoo dubbistanis sheekh ashawkaaniin akkana jee namni tokko wallaalummaadhaan waan rabbi malee jiruuf yoo mataa gabbuuse kaafiraa miti jee muhammad ibn abdul wahhaabis rabbiin rahmataa godhuufi waan jee nuti warra qubbii qabrii abdulqaadir jeelaanii takkaa'u ahmad albadaawi fi kan kana fakkaatan irratti sujuuda godhaniin kaafiran jennuun duba akkamitti namoota shirkiin dalaginiin kaafira jennaan jee duba akkamitti namoota shirkiin dalaginiin kaafira jennaa jee nuti beekumsa qabneef hin jenne garuu nama kafarsisna kaafira jenne haasoo khiyyaadiisota ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam lamaan kanaanin goolabuu barbaada ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam sahih muslim mujallada sadaffaa hadiisa 465 irratti arfajaar radiyallahu anhu ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jeejee gabaase fuuldura gaafa rakkoon hamtuun hawaasa keessatti mudattuutu dhufuuf ta'a nama tokkummaa hawaasa muslimaa booreessu yoo arkitan sayfiin dhawaa yoo dhaabbachuu dide ammoo ajjeesaa jee ergamaa rabbiitu sallallahu alaihi wasallam nama tokkummaa hawaasa muslimaa booreessu sayfiin dhawaa yoo dhaabbachuu dide ajjeesaa jee hadisni hadiisa sahiha muslimi mujallada sadaffaa hadiisa lakkoofsa 465 irratti akkaan isin dheereessalleen hin beeka amma kun hadiisa xumuraati sahih bukhari mujallada afraffaa lakkoofsa 566 irratti huzayfatu ibn al-yamaan radiyallahu anhu akkana jee namoonni wanti gaariin maali jaanii ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam gaafachuu fadhan garuu an sodaa fuulduraataniin qaburraa wanti hamtuun maali jee gaafachuun fadha jee ergamaa rabbii sallallahu alaihi wasallam akkana jee gaafate yaa rasuulallah nuti wallaalummaa fi badii hamtuu keessa turre garuu amma rabbiin khayriin nu baasee jira duba khayrii tana booda wanti hamtuun nu dhuftu ni jirti jee gaafate ergamaa rabbiitis sallallahu alaihi wasallam hamtuun ni jirti jeen hamtuu san booda hoo wanti gaariin dhuftu ni jirti jee gaafate
rasuulli sallallahu alaihi wasallam garuu hamtuu ati qoojjiin jaaniin hamtuun xiqqoon sanoo maali jee gaafate rasuulli sallallahu alaihi wasallam hamtuun san namoonni gara waaniin hin barsiisinitti nama yaamu dhufuudhaa jeen sanboodoo hamtuun biraata dhuftu ni jirtii jee gaafate ergamaan rabbiitti sallallahu alaihi wasallam jeen ummata gara ibidda azaabaatti isin yaamuutu dhufa أما سزيفة رضي الله عنه ما القدوك أم نجي رسول صلى الله عليه وسلم قافت رسول الله صلى الله عليه وسلم جماعة مسلمات في وقنطوت سانيك أبدو جبي فرد جين يو جماعة مسلمتوتاتي في وقنطون نسانين جران نهو جي قافنان هقوس فرقالي جران هندر راو فقادو بكا فقات سنت يو هندي مخانياتون در كما ستات اللي نيادو وصو على سنر جرتو ربين سيجيسو ترسيف تعالى جين صلى الله عليه وسلم وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. From all the sects, even if you have to bite the root of the tree until you meet Allah subhanahu wa ta'ala in that state. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.